وقعنا تندربي مكان سوامي برا بروتا تندربي مكان سوامي يسوس وامي وقعنا تندربي مكان سوامي برا بروتا تندربي مكان سوامي يسوس وامي nagaan siniifatoo kabajamtoota daawwattoota keenya bara 2015 nagaadhaan darbitanii bara 2016 baga nagaadhaan geessanii egaa har'a ayyaana waggaa nun magaalaa Naqamtee irraa kaanee as magaalaa Shaggar naannoo Buraayyuutti kan nuun argamnu egaa har'a as magaalaa Buraayyuutti nama baay'ee isin kabajaniif jaallattanii waliin ayyaana waggaa kan bara 2016 ayyaaneffachuudhaaf as magaalaa Buraayyuutti kan nu jirru egaa sarpiraayizii guddaa qabnaa mana namaatti kan deemaa jirru isaanis akka nuyi mana isaanii deemaa jirru ayyaana waggaa isaan waliin dabarsuuf deemaa akka jirru hin beekani isaanillee sarpiraayizii guddaa qabu akkasumas isinillee sarpiraayizii guddaadha kan isin qabdan gatii ta'ee fi mee sagantaa isaa akka nu deemaa jirru tilmaama akka isin nu eeddanii abdii qabnaa aan gara sana deemaa jira turtee keessan waliin ta'u ayyaana نجالتي يسوس نجالتي أباكو نجالتي ayyaana geessa Gawalingenya. nagba Gagalata kayo. Galata gofta. ayyaana yaaneffachuuf nagaloo si bira maal nu waamtan isin ayyaana Koppo amma jirra ka nurabatan malee. Tunu hin qophaa'in. Keessa namatu sen Bagana gaan nuftan bagana nagaa keessan nagaa keessanii fayyuma nagaa hirtu nagaa keessanii arrallee hin teenyu manni keessan isa kana kan isin keessa jiraattan kana jechuun kiraayee garuu kanuma keessa jirra gara waggaa 9 kurnaffaa jalqabannee jirra manuma kiraayeedha. manuma kana keessa kiraayeedhaan waggaa teessanii waggaa 10 jalqaban. tole baay'ee ulfaadha gaarra nuun magaalaa Naqamtee irraa kaanee arra akkasiin ayyaana waggaa waliin ayyaaneffattanii fi arra siin waliin ooluudhaaf as dhufne na waliin deemtu arra sarpiraayizii guddaa tokko qabdu arra ayyaana nu waliin ayyaaneffattu ayyaamamoo dhamte نجالتي يسوس نجالتي أباكو نجالتي يسوس نجالتي أباكو نجالتي قول ما كيف قالت انقبا قول ما كيف قالت انقبا كيف قالت انقبا الما كيف قالت انقبا قالت انقبا قالت انقبا قالت انقبا قالت انقبا قالت انقبا فرفنا انقبا قالت انقبا قالت انقبا قالت انقبا قالت انقبا قالت انقبا إلى انقبا طلعت يوجتني لك ودي قتيات بافتين على رقدي بقان ساندي نجالتي يسوس نجالتي أباكو نجالتي يسوس نجالتي أباكو نجالتي egaa amma lafa isiniin jenna lafa sarpiraayizii keenyaa geenye jirra akkuma kanaan dura namni waaqayyo raajii masarratti waadaa isinii galanii turanitti egaa isin lafa qabdu lafa keessan irratti immoo mana akka isinii ijaaranii waldaa kiristaanaa waaqayyo addunyaatti dhuftanii waadaa isinii galanii turanii manni kun akka ijaaramuu eegale egaa isinis ilaalaa turtanii garuu xumuramee arra akka itti galtanii hin beektanii isaanii akka ogummaa isaaniitti itti kennametti manni kun ijaaramee xumuramee arra ayyaana waggaa mana keessan keessatti ayyaaneffattu jechuudha. Ayo sina eebbisu saaniinis waaqayyo saana eebbisu. Galanni waaqayyoof haa ta'u anisi waldaani araaraa yookas abbaa mul'ata raajiin
masarat taayee mana kana kan ijaaru erga waadaa galanii fi booda mana kana kan ijaaru erga natti himanii anis kanuma sababeeffachuudhaan mana kana adaraa fuudhee guyyaa har'aa kana manni kun akka kanatti bareedee akka maatiin kun itti galaniif anillee Waaqayyoon gargaaree gara xumuraatti fideera. Guyyaa har'aa kana immoo yeroo isaan itti galanii qulfii isaanii kennu ta'a jechuudha. Kana fakkaata. Amma sirra deebiin isin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya baga bara 2015 nagaadhaan darbitanii bara 2016 nagaadhaan geessanii egaa irraa akkuma sila isinitti mee magaalaa Naqamteerraa kaanee har'a as magaalaa Shaggaritti kan nuun argamnu naannoo Buraayyuu jechuudha. Egaa akkuma sila isiniin jedhe sarpiraayizii qabdu isiniin jedhe eenyuun akka isaan ta'an egaa kunoo na cinatti argaa jirtu namoota isin baay'ee jaallattanii fi baay'ee kabajanii wajjin magaalaa Shaggaritti ayyaana waggaa kan bara 2016 ayyaaneffachuuf dhufnee jirra. Egaa isaan na cinatti argamu ofumaan isin beeksisu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Fadhaa galba keenya isin arra mana keessanitti gallee irraa ayyaana waggaas magaalaa Shaggaritti ayyaaneffachuuf isinii walii wajjin bara 2016 tokko jennee simannee jirra. Baga ayyaana geessan. Baga waliin geenye Waaqayyoof galannaa ta'u Waaqayyo isiniinis isinaa eebbisu. Nus immoo guyyaa har'aa geenye akka kanatti waa hundumaa argine isiniinis wal arguu keenyaaf Waaqayyo ulfaatuun jedha. Baay'ee ulfaadha. Egaa maatii keessan wajjin ayyaana waggaa ayyaaneffachuuf dhufnee jirra. Mee of beeksisnee daawwattoota TV irratti of ibsuu irraa kaanu mee maqaa keessan irraa kaate akkasumas maatii keessan. Ani maqaan koo Lubaa Mangashaa Gaan jedhama. Iddoon dhaloota kootii gara lixaa Wallaggaati. Amma waldaan irra ture, waldaan tajaajilaa ture, waldaa Betel Makaana Yesuus irraan tajaajilaa ture. Amma immoo jaalala Waaqayyoo ta'ee ammas idduma kanan jira. Garuu jaalala Waaqayyoo ta'e akka kanatti immoo har'a isiniin wal arguu keenyaaf seenaa haaraa kana keessatti isiniin wal arguu keenyaaf Waaqayyoon baay'iseen galateeffadha. Isheen kun warra manaa koo faarfattuu Ababaayii Hundee jedhamti. Namooti baay'een beeku. Faarfannaa ishees beeku. Ijoolleen koo immoo inni Paaster Addunyaa Garas taa'u suni Mikiyaas Mangashaati. Inni Sattaanee gama jiru sun immoo Naatinaa'el Mangashaa
jedhamee waamama. Warri gidduu ta'an kun immoo Paaster Addunyaa Kitaabaati warra mana kana ijaareedha isaan. Fayyifadha. Isaan kun immoo Indaalew Mokonnin jedhamu addanuma naannoodhuma Shaggar hojjetu magaalaa Sulultaa keessaa Abarrash Tolasaa jedhamu. Isaan immoo warra Qees Gannatii Wayyeessaati. Seenaa keenya beekuu dhufan har'a. Baay'ee ulfaadha. Egaa har'a ayyaana waggaadha. Illee magaalaa Naqamtee irraa kaanee tusin beekin har'a ayyaana isin wajjin oolla malee jennee dinneeti kan dhufne tusin waamin jechuudha. Kanaafi waldaan kiristaanaa Waaqayyoo Addunyaa akkasumas namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayee egaa isin olii wajjin kanaan dura waldaa Araaraas dhuftanii turtanii faarfattuu baay'eenis dhuftee tajaajiltee faarfattee illee turte. Mee jalqabumaa kaasnee gara sanatti seennu. Ani if maatiin koo tajaajiltoota egaa akkuma isin beektanii akkuma isin amma argitanii ani lubaa waggaa dheeraa hojjedheera. Jalqaba hojjetaa wangeelaa ta'een mana Waaqayyootiif hojjetaan ture. Bara ari'atama waldaan kiristaanaa jiru sana keessas immoo rakkina baay'ee argine kan argineedha. Bara sana keessa immoo barsiisummaatti ramadameen mana barumsaa gara waggaa 6 hojjedheera. Tun mana barumsaa sana hojjedhus immoo hojii wangeelaan hojjedha gara caalaa. Utuma kanaan jirru immoo waldaan kiristaanaa irratti jaarsolii waldaas taanee bara rakkinaa sana keessa hojjenneerra bara dargii keessa ari'atama guddaa keessa rakkina gidiraa garagaraa hidhamuu garagaraas argeeraan. Waaqayyo waan baay'ee na barsiise achi keessatti hidhamuunis rakkachuunis reebamuun illee amma reebamuutti du'aaf illee amma dabarfamnee kennamnutti rakkinni guddaan tureera bara sana keessa. Haa ta'u malee waldaa kiristaanaa Waaqayyo nu jabeessee humna keenyatu hin ta'in humni Waaqayyo nu jabeessee ayyaanni Waaqayyo nu eegee waldaa kiristaanaa kan sana wajjin bara rakkinaa sanas dabarsinee teoloojii ergan baradhee maqaan Yesuus seminariidha ergan deebi'ee booda immoo sinodoosii Gimbii Jorgoo jedhamu irratti hojii dargaggootaatti irratti gaafatamaa ta'een hojjechaa ture. Obboleettii koo baay'eedha wajjin erga gaa'ila keenya dhaabbanne biyya sanatti isa booda immoo waamicha arganne. Waamichi kun eessaa maayikalaawii Itoophiyaa sinodoosii yookaas immoo sinodoosii Itoophiyaa giddu galeessaan waamicha nu waamanii akkan dhufee tajaajiluuf jaalala Waaqayyoo ta'ee nan dhufe. Maatiin koos waliin dhufne. Amma ijoollee koos fudhadhee yeroon dhufu maatii koos fudhadheen obboleettiin koo baay'een isin dhufte isheenis immoo hojii kan isheen hojjettu booddee dubbachuu dandeessi isheen kan mataa isheetii hojii qabdi turte sinodoosii irraa hojii herregaa isheenis hin dhufte iddoo kanatti biyya kanatti baay'ee jireenya nutti ulfaate. Haalli jireenyaa baay'ee nutti ulfaate. Mana hin qabnu itti dabalama kiraayin manaa waan baay'eetu nutti ulfaate. Amman namoonni baay'een illee jaalala Waaqayyoo ala deeme amma naan jedhanitti. Waaqayyo gimbiitti isa barbaada attamitti akkasitti deeme amma naan jedhanitti gaanii anis ofii kootti tarii ijoollee kana fuudhee deemuu kootiin nan balleessee laata biyyuma sana keessatuun taa'ee gaarii ture kanan jedhun ture. Inni caalaan inni guddaan an rakkinni koo sammuun koo jireenyi kootti na dhiphate kiraay manaati. Mana kiraay manaati. Mana hin qabnu manatti dabarra rakkina ammana ga'utu nurra ga'e. Amma har'aattiyyuu jaalala Waaqayyoo ta'ee namni Waaqayyoo mana erga nuu ijaare amma nuu ijaare amma har'aatti mana kiraay keessa jirra. Waggaa meeqaaf kan isin mana kiraay keessa jiraattan? Biyya kana keessatti mana kiraay keessa kan nuyi jiraanne waggaa biyya kanatti waggaa 20 ta'a. Waggaa 20 ol. Waggaa 20 oli.
mana kiraayii keessa jiraanne waaqayyo egaa nu gargaaree amma guyyaa har'aatiin nu ga'eera. Raajii Masarat Taayyee maqaadhaan beeka malee duraan maqaan nan beeka. Deebi'ee immoo erga Raajii Masarat Taayyee tajaajilli isaanii bal'atee Naqamtee irratti miidiyaa irratti isaanii erga mul'achuu jalqabee baay'ee jaallannaa miidiyaa sana baay'ee nan ilaalla. Anis obboleettiin koos tajaajiltoota sababii taaneef tajaajila isaan akkasitti tajaajilaniif waaqayyoonis hin galateeffannaa isaaniinis hin jaallanna turre. Gaaf tokko garuu Raajii Masarat Taayyeen naan fuulaan nan beekanii tarii gaaf tokko baay'ee arganii irratti fakkaata. Seenaa tajaajila keenyaa namoota biraarraa dhaga'uu danda'u jedhee yaada. Seenaa keenya karaa biraa dhaga'uu danda'u jedha. Garuu fuulaan nan beekanii ani immoo miidiyaa irratti sababiin arguuf nan beeka. Waaqayyoonis hin galateeffanna waa'ee isaaniitiif. Gaaf tokko galgala nan taa'a silkii naa bilbilanii. Raajii Masaratii silkii bilbilan galgala kan isin dhibu gaafa sana ofii koo nan yaadadha. Hin qorra sababii ta'eefiin gaabii uffadheen taa'a guuggadheeman taa'a. Silkiin sii bilbilamee naan jedhe mucaa koo inni tokko silkiin koo isa bira jira. Silkiin sii bilbilamee nama guddaatu sii bilbilee naan jedhe. Eessaan jedheen amme qoy kaasii ilaaliyatii naan jedheenaan እንደገና bilbilii deebisiiti bilbiliif meen jedheen deebisee bilbileennaan Raajii Masarat kaasanii haaloon jedhe eenyuudhaan jedheen ani Raajii Masaratiin jedhamaa jedhan naagaluu didee Raajii Masarat warra Naqamtee moon jedhe Raajii Masarat Taayyee jedhamaa ani warruma Naqamteetii jedhan. Waan saanaa galuu dideen nagaa gaafa sababii nan beennee fi tajaajilumaan illee intinii tokkoon illee waan akkasii namoonni tokko hin naqu waan akkasii hin qabu. Waan tokko hin jiru gidduu keenya walitti dhufeenyi tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf inni dalganatti galiyyuu kanaaf dalganatti galee Raajii Masarat warra Naqamtee moo kan hin jedheefu kanaaf Raajii kan bakka kan biraa ta'e innaa laataa jedheen. Innaa eeyyee anuma Raajii Masarat mana Naqamteetiin jedhe. Innaa bakka booddee faarfattu baay'een jirtii jedhan eeyyee jirtiin jedheen mee nagaan gaafadhaa itti naa kenne jedhanii tan kenne ishees nagaa gaafatanii anammaa yeroo gabaabaa gidduuttan waan waaqayyo na barsiisetu jira waan waaqayyo waa'ee maatii keessanii waa'ee mana keessanii waaqayyo waan na barsiise qaba. Kanaafiyyuu yeroo gabaabaa gidduutti akkasin dhuftaniin barbaadaa jedhan. Garuma keessan dhufnaa hin jedhe eeyyee na bira dhuftu yeroo gabaabaa gidduutti faarfattu baay'ee wajjin akkasin dhuftaniin barbaadaa naan jedhan. Ennaan amma deebiseen ishii ata'u egaa jedhe naan galleega ishii jedhee deebi'een guyyaa 3 bulee deebi'een bilbilee ammas isaanii bilbilee naan kaasan maaliif akka isaan kottaa jedhan sababiin beennee fi isa sin kottaa nuun jettanii yekkaatii 25 booda yoo dhufne maal ta'a jedhan lakkii akkas mitii jedhan ani kanan isin barbaadeefi waan isin barbaadeefi mul'ata waaqayyoo naa kenne yaada waaqayyoo na keessa kaa'ee yookaas mul'ata waaqayyoo qaba waa'ee keessaniif malee waa'ee tajaajilamuudhaaf gara fuulduraatti hin dandeessu naan jedhan. Itti dhiifnee torbanuma sana keessa dhandhee baay'ee nun beekanii garuu lafaa ka'anii olgashaa jedhanii Raajii Masarat iddoo sanaa ka'anii marcuma isaarraa ka'ee dhufe amma godinaatti nutti marmee nagaa nu gaafatee jirtuu nuun jedhanii
nu teessisanii lubii mangashaan isin faarfattuu baay'ee gaaf tokko argeera jedhanii hin teenye bara tajaajila keenyaas jireenya nu amma keessa jirru kanas jalqabaa kaasanii amma dhumaatti nu gaafatan. Jalqabaa kaasanii amma dhumaatti maal keessa akka jirru maal nus tokkitti isheen hambifne tokko tokkoon itti akka mootummaan lafa nuu kennee lafa sanarratti illee servizii ijaarree isa fixuu dadhabnee serviziitti ilmayyuu ijaarree fixuu dadhabnee akka gidduutti rakkinee dhufe akka jirru nu gaafatanii amma waa'ee keessan namis natti meera garuu sawaa namni natti me caalaa ani Waaqayyoo natti meetu caalaa kanaafiyyuu amma mana isinii ijaarra yeroo isaan jedhani waan jennu wallaalle bakka mana isinii ijaarraa jennaan maal wayya amma isa isin jalqabdan sana isinii fixuu moo lafaa kaabnee lafa isin qabdan sanarratti mana isinii ijaarru jedhani na gaafatanii jaalala keessanis ta'ee jaalala Waaqayyoos yoo ta'ee inni nu ijaarrane sun akka serviziitti yoo jaalala Waaqayyoo ta'e tu nu ijaartanis jennaan. Egaa isa jalqabdanii ijaarrattan sana isin fixaa nuyi lafuma kaabne mana isin ijaarraa lafa keessan irratti nuun jedhanii Waaqayyoof galannaa ta'u jedhanii nutti dubbatanii gaafa sana immoo aduun dheera hin sodaatinaa jedhanii waan tokko yoo ta'u makiinaatti isin geessanii makiinaan guyyaa sadan nuyi Naqamte keessa bullee makiinaadhaan nu geessanii turanii ijoolleen ababaayeen sanbata guddaa faarfattuu jedhanii isa booddee immoo sanbata guddaan siintimaa wanta ta'uuf jiru immoo jedha wanta ta'u sanbata guddaa erga sagada booddee immoo nu waamanii paartinersiin keenya hin dhufu isaanin ilaalu karaa paartinersii keenyaati manni keessan isinii ijaaramaa nuun jedhan. Torban hin geenye paartinersiin dhufan mana daawwan makiinaadhaan nu fuudhanii dhufanii lafa ilaalanii baay'ee kan nama dhibu dhufanii mana isee servizii sana ijaaree servizii kana eentu ijaaree warri paartinersii Paaster Addunyaa jedhamuun jedhe isaanii Paaster Addunyaa jedhamuun jennaan isuma waamiinaan jedha warri paartinersiin na bilbilanii waamanii akka kanatti wal geenye akka kanatti wal barri jechuudha Raajii Masaratii wajjinni jalqaba gaafa naa bilbilanii waajjirri koo xoorataa baateettaa jedhe dabdaabbee naan gahe naani wulii isattiin walii galteen ittiin gaafan qacaramee yeroo ilaalamu waggaa 10 qaba isa kanaafi maal kun attamitti akkas ta'aa jedhaniiti dura ta'an waldaa keenyaa xurataa boordii dhaqanii haasa'anii dubbiinsaa ta'uu didee isaanitti dhiisanii bakka rakkina kana tures na gaafatanii kanaaf egaa namoota amma tajaajilarra turanii jedhan Raajii Masaraati. Namoota tajaajilarra turanii bara isaanii tajaajilaan dabarsanii mana warra hin qabne darbee immoo xurataa warra ba'an yookaas immoo sooroma warra ba'aniif mana ijaarranuu jedhanii natti mani gaafa sana iyyuu kanaaf hin sodaatinaa kottaa nuun jedhanii Waaqayyoof galannaa ta'u kanaan nu ga'e Waaqayyo jechuudha. Eebbifamaa ulfaadhaa waan baay'eedha kan isin nu biraan geessanii. Baay'ee eebbifamaa baga ayyaana geessan. Baga waliin geenye. Egaa ayyaana waggaadha. Dubni fa'aa waan baay'ee kaasanii haasaati kan oolanii mi'aati egaa faarfattuu gudeeyyiidhaa keessaa nama tokkodhaan gaafota faarfattoota keenyaati. Faarfannaa kee hedduudhaan namoonni hedduun waaqeffataa turanii egaa kanaan duraa naafati waldaa kiristaanaa Waaqayyoo addunyaatti waliin turtii taasifnee gaaffii akkasumas faarfannaallee daawwattoota TV irraa biraan geenyee turre har'a marsaa lammaffaa wal argine jechuudha haala kanaanii. Baga ayyaana geesse gamanumaanii mee asumtillee guutummaatti erga of beeksistee booda haala turtii keessa turtanii fi egaa soolumni faasaa tura waan ta'eef itti daballee ergaa sofnee booda. Galanni Waaqayyoof ta'u fayyaa ta'an jedha Waaqayyoo
sinaa eebbisuu jecha hundumaa dura galanni kan waaqayyooti. Ani akkuma amma isheen fennetti beeksiftee kana dura dhuguma walagarreerraa faarfattuu Abaayyoo Hundeen jedhama. Faarfannaa namoonni yeroo hundumaa beekanii jaallatanii neegindina koo kufaatii koo sa'idhuudha. Baay'ee isaayyuu namoonni baay'een isa kan biraas dhaggeeffatus hin jaallatus. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Isaan egaa obbeessisanii duba Mangashaa Agaa jedhamu. Ijoolleen keenya immoo inni sun Mikiyaas Mangashaa jedhama akkuma amma sila dubbatame. Obboleessi isaanii tokko tajaajila waan qabuuf ba'e malee mucaan dhiiraa tokko jira. Yaafet Mangashaa jedhama. Inni kun immoo Naatinaa'el Mangashaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u maatiin keenya kana fakkaatu ijoollee dhiiraa 3 qabnaa jechuudha. Kan Gooftaan nu bira kaawwate galanni isaaf haa ta'u. Turtiin keenya biyya kana keessa koonsila qeesiin dubbate gara waggaa 20ti. Isa biyya kana keessa dhufne jaalala Waaqayyoon dhufne akkuma sila dhageessan immoo yeroo biyya kana dhufne rakkoo baay'eetu nu mudate. Haa ta'u malee waan baay'ee keessa dabarree galanni Gooftaaf haa ta'u. Sanuma hundumaa keessatti immoo biyya kana gaafa dhufne ijoolleen keenya xixinnoodha. Asumatti ijoolleen kun kan isaan guddatanii haa ta'u manaa manatti darbuutu baay'ee nutti ulfaata ture. Tajaajila faarfannaa gara waggaa 32 caalaan. Tajaajillu hojii mataa keenya yookiis hojii Waaqayyo nuu kennes hojjetaa turre biyya sila lumni dubbatanii tajaajilama tumas hojjennu immoo tajaajilla waamicha keenyaaf deebii malachaa manuma kiraayii keessa hamma kana iyyuu nuyi mana mataa keenya biyya yeroo turres lafa bitannee mana ijaarrannee dhagaa buufannee turre. Waaqayyo immoo iddoo kanaan deemtu nuun jedhee akkaataa dinqiidhaan iddoo sanaa kan baane kana kan masakkaran warri dhagaan kan beekan dhaggeeffachuu danda'u iddoo sana akkaataa nutti baane akkasi mana iyyuu hin qabnu achitti iyyuu mana masraa beetii keessa teenya garuu mana mataa keenyaa hin qabnu. Durumaa hin qabnu achi godaayyuu. Jaarrachuufatu jennu Waaqayyo iddoo kanaan deemtu as miti lafa isin jiraattan nuun jedhe gara biyya kanaa dhufne. Biyya natti immoo rakkoo baay'ee dabarsine. Manaa manatti darbu manni amma isin keessaa dhuftanii nu baaftan kuni mana kurnaffaadha biyya kana keessa. Amma keessattis hin argine achi isin fuunee dhufne mana kurnaffaadha. Mana kurnaffaadha. Achi keessa turre. Waggaa meeqaaf jechuudha? Waggaa mana sana keessa waggaa 9 finnee 10 jalqabannee amaleen darbe kun waggaa kurnaffaa jalqabne mana amma keessaa baane kan. Walumaa galatti immoo mana kiraa keessa biyya kana qofa gara waggaa 20 ol jiraattan jechuudha. Biyya kana keessa gara waggaa 20 jiraan. Tolemee waggaa 20 ol mana kiraa keessa jiraatan har'a qofii fudhanneerra walumaa gallee mana keessan keessa jirra jechuudha yana waggaa ayyaaneffachuuf mee isa kana uumaatti dhaga'ame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u baay'ee gammachuu guddaa sababni isaa Waaqayyo baroota keessatti dubbata ture itti dadhabdanii ijoortanii mataa keessanii mana ijaarratanii ittiin galtan isinii qulfiin isinitti kennan nuun jedha ture Waaqayyo. Har'a kakuun baroota akka raawwatee jireenya keenya keessatti agarra. Galanni kan Waaqayyooti. Isinii hojii koo hojjettu ani immoo isiniifan hojjedha nuun jedha ture Waaqayyo. Barri ittiin isiniif hojjedhu barri kaasaa kaffaluun dhufa nuun jechaa ture. Kanaaf Waaqayyo isa nuuf kakate isa nutti dubbataa ture har'a ijaan agarree harkaan qaqqabanne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa hin eegamne karaa hin yaadamne namni fira abdataa dhugaa dubbachuu fi firoonni anamma sirriitti roon dubbadhu firooti jiru. Ameerikaa, Awurooppaa, Kanaadaa kan jiran firooti koo jiru. Wanta gurguddaan jiru. Karaa baluu laata nuti jennu jiru. Garuu Waaqayyo karaa mataa kootiin qaba karaa si yaaddanne hin dhufu nuun jechaa ture. Jechi Waaqayyo sirriidha namoonni kana dhaggeeffatan abdiin isaanii illee akka haara'uun barbaada. Sababiin isaa ani Waaqayyoon qofaa koo yeroon kadhadhu ati harree 20 daanu goote namni harreetti fe'atee
yommuu milli ishees jallatu hiddi ishees madaa waraabessa dhaqanii bishaan bukkee kaa'uu jedhu namoonni akkas nu goote dhimma nutti baatee nu gatte jedheera Waaqayyoon. Waaqayyo nagaa jecha kana dhugaadha. Kana dubbadheera dura Waaqayyooti kanaafan dubbadha. Waaqayyo garuu dhaga'ee dhiisetu hin taane hojiirra jirra ture daannin nu hin dhiifne. Kan dhiisetan dubbadheera ijoollee xixinnoo kana biyya kana keessatti keessumaa biyyaallee badaayyoo namatti hin dhaga'amu mana Israa'eelitti keessas turre biyya kana keessatti yeroo manaa manatti ijoollee xixinnoon kun duukaa deemanii yeroo isaanii mi'a baatanii deemanii yeroo isaanii waan baay'eetti daddarbatamanii Waaqayyoon akkas jedheeraan. Waaqayyo garuu har'aa dhuguma waan sammuu keenya gararraa ta'e jireenya keenya keessatti hojjete kakate raawwate jechuudha. Kakuun akka raawwatu ofirratti agarra. Mana keenya irratti agarree harkaan qaqqaban waan kana booddee kan ittiin galateeffattanii kakuu dhageessanii duwwaatu hin taane itti galtanii keessa jiraattaniitu na galateeffattu nuun jechaafaa ture Waaqayyo. Isa nu agarsiiserra Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Akkuma sira lubii dubbatee raajii masaratiin akkasumatti maqaadhaan hin beennaa garuu guyyaa tokkootu karaa dabarruu Wallaggaa utuu galluu Naqqamteetti isaan nyaachuudhaaf kadhatarra turaniitu akkas miidiyaan isaanii bal'atini agarree turre Waaqayyo hojii ittiin hojjetaa akka jiru hin beennaa nama dhukkubfataayyuu raajii masaratti jedhanitti nuu himi naan jedhan ijoolleen maal nan beekan naan si beeku maal farfannaa kee dhaggeeffachiisu naan jedhan. Naan isheen dhaqee ana baluun jedhama baay'een jedhamanii siyaa baay'een dheeranii na dubbisanii lubii mangashaan nagaadha na gaafatan gaafa san na dinqee akkasumatti na gaafatan gaafuma sana tureera xinnoo waggaansaa yeroo sana soomaaf kadhatarra oolleetu nyaata nyaachuuf dhufne naan jedhan. Innaa namatu nu jalaa dhukkubfataa akkasiin kadhatanii barbaanna silkiidhaan jennee silkii isaanii fudhadheen deebinee galle. Kanana guyyaa tokko isaan Naqqamteetti na argan. Guyyaa tokko dhaabattiitti jechuudha. Isaan nyaachuutti gorree isaan nyaachuu dhufanii haa ta'u nan bilbilaa isinis naa bilbilaa jedhanii ma bilbilaa waan abbaan koo naan jedhu dhaggeeffadhan jecha turan gaafa sana. Haalli sun illee baay'ee kan nu dinqee isaan dafin booddee naa bilbilaa jedhanii wanti nama sanaa sanbadraa raawwate sanbata guddaa gaggeeffame namni sun illee. Mul'ati isaaniif kenname nu dinqe nuun. Maaliif jarjaranillee akkasitti akkas nuun hin jenne waan abbaan koo naan jedhu dhaggeeffadha nuun jedhanii biraa deemne nuun. Kanuma isaan karaa irratti na argan guyyaa tokko. Achi immoo isa bilbilame immoo akkasuma gamaaf gamana teenya gaafa bilbilamu hin naane baay'ee naane dhugaa dubbachuuf. Naani Isin raajii masaratiin naannoo maaliif nu barbaadan laa'inne tajaajilaa fi tajaajilamus hin dandeessu yeroo dhiyootti isin barbaadan jedhan anas na dubbisanii innaan dhiifnee guyyaa sadiyyuu hin caala gara torban tokkootti bilbili malee jedheen bilbilchiise bilbilee qeesiin gaafa bilbiluu amma dafaa kottaa nuun jedhan innaan akkuma masila lubii dubbate wajjin tajaajiltanii beeksanii guyyaama tokko argitan guyyaama tokko takkaayyuu siin malee isaaniin hin beekan fuulaan hin beekan innaan bilbila gaafa bilbiluu amma dafaa kottaa jedhan innaan maachi bubbuttuu isinan waan Waaqayyo laphee korra kaayetu jira. Waa'ee keessaniif waan hin qabuun qabaannaan naane daganaan naane minxaafii buufanne torban tokko qalbii jijjiirranne dhugaa qeesi wayiif Waaqayyoo nama kana nutti ergaa dhugaadha. Wayiif nama kana nutti ergaa namni kun nama Waaqayyo mul'ata addunyaa kennuufidha. Maal balleessine laata? Maal goone qalbii keenya jijjiirranna malee hin jedheen. Innaan minxaafii keenya buufannee qalbii keenya jijjiirrachuu jalqabne dhugaa qalbii jijjiirrannee torban tokko booddee egaa qaxaroo qabannee innanne sodaataadhaan dhugaadha baay'ee sodaanne maal goone ree nuuni soo egaa Waaqayyoon hin kadhannaa
maal balleessine dhigeesse maal beenna namni maal ofiisaa beekaa waan waaqayyo keenya barsiisee jira waan barbaadan nuuna jedhanis yeroo sana hojiin koo kan sa'i akkuma sila dubbate waggaan kudhantu jiru sooramni dhufee waaqayyo immoo kana booddee hiikamtee hojii koo hojjettaa ati ittiin jechaa ture isaaniyyuu yaadadhan hiikamtee hojii koo hojjettaa naan gaafa sana gaarummaadhaaf ta'e inni dhiifnisa ani immoo hojiin koo piroojeektii jedha piroojeektiin koo dhaabannaan hojiin koo adda citeera tarii gaa waaqayyo maayini waan manni nuun jedhe taana kana booddee waan hunda lafa kaana tajaajilaa jedhesi isuma dhaggeeffanna waan waaqayyo karaa nama kanatti dubbatu fudhannaa inni qalbii keenya jijjiirrannee dhanne kun dubbate immoo akkaataa kanaan isaan immoo nu simatanii gaafa isaan biiroo isaaniitti nu simatanii immoo nutti haasa'uu jalqabanii abjuu taane dhugaadha qorqorroo duwwaarra buufne balbala ittiin kaachuu dadhabne mana sarbizii jiru lafa mootummaan nu kenne irratti iyyuu dadhabne dhiifne teenye mana ijaarratanii itti galuun hin danda'amu daa'ennee damaddamne dhiifne garuu rakkoon biraa yoo dhufee sharaatti waxxarree itti galla kana booddee ofitti murteeffannee xirrifaa keessa kana murteeffadheeraan dhugaa dubbachuuf wanti kun immoo Yekkaatit keessatti dawwalan isaan immoo innaa akkaataa kanaanii dhan isaan bira mudhan immoo musaanii waa'ee manaatti dubbatanii abjuu nu godhe attamitti seedhu danda'amaa seedhu maal jedha kuninne baay'ee nu dinqee isa booddee dhugaa jiru immoo itti himne qixarra jiru immoo dhugaa jiru itti himne isa iyyuu manuma sarbizii jennu iyyuu waaqayyoo kan inni nu kenne isa iyyuu isaanitti bakaffallee ijaarre miti waaqayyoo nama kana immoo nu kenne Paaster Addunyaa jalqaba sarbizii sana isaantu tola birrii tokko tun fudhatee nuuf ijaaran waaqayyo isaan eebbisu mana isaanii mati isaanii Paaster Addunyaan nama waaqayyooti karaa isaanis naasofne karaa marratti nutti dhufan tajaajila keenya jaallatu isaa galtu ennaan akkas akkas ennaan allafaa kaasee isin ijaara ture jedhansuma sanayyuu ennaani maal waan akkasiin danda'amaa inni namichi normaata lafaa duwwaa kaase inni isa lafaa duwwaa kaaseetu sarbizii inni jalqaba isuma sarbizii sanuu birrii 13 kaffallee kaasee isaa jinsi bilatu bituuf jennu nutti dhufanii isaan nu beeku nu hin beenu tajaajila irratti isin argee tajaajila keessan jaalladhaa nuun jedhan innaani maali waan akkasiisin danda'amaa inni isaaniyyuu isayyuu akkaataa kanaan nu ijaare waaqayyo sarbizii kana keessatti koornisii illee nu dhowwatinaa nuun jedhan waaqayyo yeroo nu gargaaruu barbaade isaan immoo jalqaba nuu kenne sarbizii maratti jalqabe innaa birrii tokko tun fudhatiin akka mataa isaaniitti sallee isaanumatti ijaare yeroo sana immoo giddiin qabaatinaa lafa kanatti fooqii ijaarraa lafa kanatti quba qabanii maal taatan paastere eessaa fuuna kan ofitu dadhabneen giddiin qabaatinaa waaqayyoon fidaa nuun jedhu Paaster Addunyaan jechuudha akkuma isaan jedhan kakuun raawwatee kunoo kun ta'e galanni waaqayyoof ta'u yommuu isaan kana nuun jedhanii dinqifannee tole jennee egaa akkuma sila qeesiin dubbatee paartinarootatti waa'ee keessanii tini taanaa nu fudhanii paartinaroonni hin dhufani akkaataa kanaan dhufee iddoo kanatti akka manni kun nuuf ijaaramu waaqayyo karaa raajii masaratii fi waldaa araaraa darbee nu gargaare nu fooqii ijaaruu iyyuu miti karoorri keenya waaqayyotu godhe silum galanni gooftaaf haa ta'u akkaataa kanaan makanatti dhufne raajii masaratii faarfannaa kokkumsilee naggeeffachiisu miidiyaa irratti jaallatu namoonnis nutti immoo nu garuu badaa karaa kam nanne tajaajila gaaf tokko garuu nanna teenye gaafa laallu hin jaallanna waan ta'eef gaaf tokko garuu nanna namatti siqanii immoo akkasitti nufe tajaajila immoo hin dandeenyu duruyyuu garuu waaqayyo gaaf tokko nu geessa waldaana jenna turre akkaataa kanaan immoo ichi dhufnu immoo anis akkan tajaajilu na eeyyamanii yeroo sanaa tajaajilee galee siijinillee dasii akkuma tamma dubbattee miidiyaa irratti baay'ee namoota baay'eef kan dhuga ba'umsa ta'u dhiyeessinee turre waaqayyo nu gargaaree karaa keessan galanni waaqeffata.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas irra deebi'een isin jedha baga birraan isinii bariitee bara 2016 kana baga nagaadhaan geessanii isiniin jenna. Egaa nus har'a magaalaa Shaggar naannoo Buraayyuu mana lubaa Mangashaa Agaaf mana faarfattuu Abaayee Hundeetti har'a isaanis waliin kunoo ayyaana waggaa ayyaaneffachuudhaaf mana isaanii aaraatti galleessaa wajjin bara 2016 tokko jennee ayyaaneffataa jirra. Isinis mana keessan teessanii kan nu dhaggeeffattan ayyaaneffataa kan jirtan barri kun bara nagaa bara milkii baratti Waaqayyo isin gargaaru isiniif haa ta'u jenna. Egaa isaan waliin turtii taasisuun keenya akka itti fufeetti jira. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u waliin tura. Fadhaa Paaster egaa isin waa'ee keessan lubnis faarfattuu Abaayeenis baay'ee isaa kaasaa turanii. Gaasinillee waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa akkasumas nama Waaqayyoo Raajii Masarratti waliin ta'uudhaan isaan bira dhaabbattanii mana kana fakkaatu akkas bareedu kana egaa ijaaramee xumuramee akka har'a itti gallee isaan waliin ayyaana waggaa kana ayyaaneffatu isaanillee mana isaaniitti galanii qophii isaanii isaaniif kennitanii jirtu. Baay'ee ulfaadhaa isiniin jenna akkuma waldaa Araaraatti egaa kan namaa kennu Waaqayyoodha. Bakka bu'een isin galateeffachuun barbaada baay'ee ulfaadhaa. Mee isinillee maqaama keessanirraa kaatii haalli keessa turame maal akka ta'eef egaa isaan seenaa isaanii dubbataniiru waa'ee ijaarsa manaa waliin wal qabatu irra turtan waan ta'eef gama sanaa waan wal bartaniif isa gabaabaatti erga kaasnee booda waan jechuu barbaadan gamanumaan itti dabaltanii. Daawwattoota TV Araaraa biraan geenye. Dursa Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ani Qees Mangashaafaa kan inni beeku bara 1998 waldaa Makaana Yesuus Kattaatti isheen faarfattuu Abaayee hin faarfatanii akkasuma lubii Mangashaa immoo hin lallaban walumaan affeeramanii baay'ee tajaajila isaaniitti baay'een gammadan ture. Yeroo sana tajaajiluuf hawwiin qaba. Haa ta'u garuu yaa Waaqayyo akka nama kana na godhillee kadhadheera Waaqayyo. Tajaajila bareeda tajaajilu turanii hafuura haa qabu. Kana guyyaa sana kaasitan Qees Mangashaa faana wal barree bakkee irratti wal beekna malee mana isaanii dhaqeen beeku erga sirna tajaajilanii isin beekanii anis immoo isaaniitti wajjin wal argee mana isaanii dhaqeen beeku. Haa ta'u garuu bara yeroo bara 2012 gara 13 keessa as dhufanii deebi'aa jiru. Ani immoo maatii tokkoon qabaasii karaatti natti dhufanii isaan nan beekan natu isaan beeka waan ta'eef nagaa gaafadhee eessaa galtuu jennaani asii lafa wayii mootummaan nuu kenne lafa kanarratti immoo sarbiisii wayii jalqabne nama tokkoon nuu ijaaraa jira isa biraa deebi'aa jirraa jedhaninnaan bilbila walii kennine torbee lama booda naa bilbilanii namni ijaaraa ture sun bilbila nurraa kaasuu didee hin didee waan ta'eef egaa tarii Waaqayyo gara kee fiduu danda'a waan kana atumti ijaaruu dandeessaa naan jedhanii baay'een gammade dhugaa dubbachuufi kana baay'een jaalladha. Haadha dhufeensi ni ilaalaan jedheeni wal beellamnee lafa kana dhufee ilaalee sana booda bolokeetaa amma fixu tilmaamaan itti himee sana booda Waaqayyo isaan eebbisu maatii qabu fira wayii. Innis bolokeetaa 1,500 toluma fide. Kaffaltii tokko malee fe'ee makiinuma isaatiin fidee buusee jechuudha. Sarbiisiif jechuudha. Jalqabumaa kaasee Waaqayyo hojii kan hojjetaa ture jechuufani. Innaa sarbiisii kanas namni kun bolokeeta kana tola fidee buusee ani immoo dhufee tan gimbanyoota fidee hojii jalqabne hojjetoota simintoo barbaachisuu binne mana sana rukunnee bolokeetti xumuramee xaaraasaa qorqorroo rukutamee yeroo jedhu qeesiin akka bo'uu ta'an waggaa tokko manni kun dhaabbatee sarbiisitti dhumtiyyuu xumuramuu dadhabde turanii gaaf tokkotti deebina naan jedhu naa bilbilanii ayizoo Waaqayyo jalqabeen xumuran jedhaanii anis nan jajjabeessa tuma jennu naa bilbilanii namni Waaqayyo na waamanii laqamteen deemnee dhufne horii isinii kennina nuun jedhanii waadaa nuu galaniiru namoonni immoo dhufanii akka lafa keenyallee ilaalanii paarteroonni nutti himaniiru. Kanaafiyyuu egaa yoo Waaqayyo jedhe maal goonaa yoo birrii kana nuu gadhiisanii nam maalan duran waadaa galee kanaaf siniifan ijaaraa jedhee tan itti himee. Isin ogummaa ijaarsaa qabdu? Duraanee ijaaraan ture waggaa hedduudhaaf namni kan ittiin na beeku ijaarsaani mana ijaaraan ture
bara 2003 kaasee garuu ijaarsa kana dhaabeera jechuudha. An tajaajila wangeela lallabaa. Haa ta'u garuu ani yeroo makoo namoota waaqayyo gargaaruurraa gara kanatti dhufe malee hojii kana ergan dhaabee gara waggaa hedduudha jechuudha. Bara 2003 kaasee hojii kana hojjechuu dhaabeera jechuudha. Waggaa 12 yoo xiqqaate. Kanaaf ani tajaajila tolaan kennaa jira malee horiitti argachuuf mana ni ijaaru har'allee. Na yeroo koronaa sana immoo carraan ture namni manatti galee waldaan cufamee waan jiruuf yeroo sana keessa na argatan jechuudha qeesiin. Isaaniin erga wal agarree mana sana yeroo sana keessa ijaarree jechuudha yeroo koronaa keessa ijaarree sanumaanis sababa kanaan erga jalqabne sunis itti fufee waaqayyo isaanaa eebbisu raajiin tajaajila isaanii miidiyaa irraas yeroon argu baay'een isaanillee nan jaaladha. Maaliif jaalatte naan jettan tajaajila isaanii miidiyaa irraa malee qaama wal agarree hin beeknu. Bifa isaaniis miidiyaa dhumarraa beekna, maqaa isaaniis miidiyaa dhumarraa TV araaraa irraa isaan argina. Dura yeroo isaanii miidiyaa biraallee kireeffatanii tajaajilanii xinnoo argaan ture. Garuu erga garaan isaaniitti dhufanii immoo guddatanii baay'ee hordofaan ture jechuudha. Kanan isaan jaaladhee yeroo asoosaa Oromoonni warra Beerashaangul wajjin walitti bu'an deeggarsa gochaa turan. Achirraa immoo Sumaalee mana sirreessaa Naqamtee akkasuma hojii wangeelaa keessatti hojii guddaa tajaajila isaanii biratti rakkatoota gargaaruu irratti mootummaa bukkee dhaabbatanii akka dhaabbata tokkootti tajaajila isaan kennaniif baay'een itti gammadaa jechuudha. Kanarraa kaasee egaa akkuma beektan biyya kana keessatti ammallee itti jiru hojii guddaa hojjetaa jiru. Akkasuma yeroo jaardegaa kara sanas tajaajila Booranaa yeroo isaan beela'an namoota kana gargaaruudhaaf namni kun tajaajila wangeelaaf nama of kenne ta'uusaa nama waaqayyo ta'uusaa waan naa galuuf baay'een isatti gammadaan ture. Akka tasaa ta'e immoo qeesiin fa'aa hin dhaqnaa si fudhadheen dhaqaatii walli isin bartu dhaqxee isaan faana haasofta jedhanii na fudhatanii dhaqan. Egaa akka mana kana ijaaruus nageessanii waliin haasofne fuulaa fuulatti nama waaqayyo wajjin wal argadhee wajjininis kadhadhee na eebbisanii na kadhatanii galee aniyyuu eebbifameera carraan argadhee jiraadhaan jedhaan ammallee carraan itti argadhe qaba. Waaqayyo anaanis karaa sanaan na gargaaree nama waaqayyo kana wajjin illee akka wal argee waliin kadhadhu carraan haalaate waaqayyo. Baay'een gammada waaqayyottis nama waaqayyottis baay'een gammada. Garaa cabaa waaqayyo kennee fi nama gadi bu'anii baay'ee nama tajaajilanidha. Nama kabajamanidha. Akka tajaajiloota baay'eetti an biras dhaqeera. Nama kana garuu akka addaatti hin argee waaqayyo haa jiraachisu jechuun barbaada. Hojii guddaa hojjetaa jiru. Hojiin amma isaan hojjetan kun hojii guddaadha. Kanaaf akka kanatti mana kana gaa tarmiidhaan haa ta'u horii guddaa nutti kennanii ani jalqaba 800 irraa fuudhee masarata kana baasee isaan hin beekanii lafa kana akka kanatti kaaree 60 lafti kun xiqqoo waan ta'eef manni irraa sarbiisii waan ijaarameef 140 lafti kuni kan irraa hafte kaaree 72dha. Isarraa immoo mana kana kaaree 60 irratti hojjedhe jechuudha. Yeroon hojjedhu manni kun xiqqaata jedheen irratti dabaleen fakkii isaa kaasee viidiyoo isaas qaraseetan geesseetti agarsiise waliin haasofne nama waaqayyo wajjiniini haa ta'u jedhanii birrii 500 itti dabalanii ergasiis deebi'ee mana kana bolokeeta isaa jalas gubbaas xumuree qorqorroo gubbaarra buusee ergan xumuree booda immoo wantoota hafan kan akka balbalaa kan akka seeraamikii amma argitamni akkas kan ibsaa kana korniisii kana wal qabatee akkasuma maabiraa maaxifaa wantoota barbaachisan hin hanqata waan ta'eef jedheen balbala alaa wajjin walumatti waan barbaachisu gaafadhe sana keessaa gara 800 naa kennanii deebisanii walumaa galatti $1,200,000 mana kana bareechanis amma waaqona gargaaree amanummaadhaanii mana kana akka kanattiin maatiin kun guyyaarraa bara 2016 yeroo gammachuu yeroo baay'ee namatti tolu mana isaanii keessatti anillee isaa wajjin kabajuu kootiif carraa kan argachuu kootti baay'ee gammada. Waaqayyo waaqarraa isaan eebbisu umurii dheeradhaan jedhaanii nama waaqayyo akkasuma waldaan araaraa hojii guddaa hojjetaa jiru.
namoota baay'ee akka isaan gargaaraa jiran mattuurraallee argaa jirra. Akkasuma gimbiirraas namoota baay'ee gargaaraa jiru. Laqamteerraa hamma waldaa kiristiyaanaatti hojii isaan hojjetan Waaqayyoof ulfinni haa ta'u. Mul'ata isaanii ammallee haa eebbisu Waaqayyo jechuun barbaada. Akkasuma warri raajii masarat duukaa jirtan warri deeggartan paartinaris taatanii mul'ata nama kanaa duukaa jirtan hojiin isaan hojjetan hojii baay'ee bareedudha. Hojii sirriidha. Kanaaf duukaa jabaadha. Hiyyeessota baay'eedhaaf namoota baay'eedhaaf haadha hiyyeessaatiif namoota harka qalleeyyiif qaama hir'uu qabaniif namni Waaqayyo mul'ata ija isaanii Waaqayyo baneen arganii gargaaraa waan jiraniif isinillee gammadaa jechuun barbaada. Asumaanii baga moottiin sin ga'ee iddoo jirtanitti warri TV Araaraa akkasuma miseensi waldaa Araaraa warri jaalattan hundumti keessan baga ittiin sin ga'ee hojii hojjetaa jirtaniif gammadaa Waaqayyo sinaa eebbisu jechuun barbaada. Baay'ee ulfaadha galatoomaa waan baay'eedha kan isin nu kaastanii. Mee manni kun kutaa meeqataa? Egaa abbaa darbii tokkodha jechuudha manni kun lafti isaa kaareen isaa xiqqoo waan ta'eef abbaa darbii tokko ta'ee ijaarame isin waanuma ijaartaniif har'a kutaa meeqa nutti laattan yookiis immoo mana isaanii qulfii isaanii laattaniif sin? Egaa haa ta'u manni jalaa giraawundii jedhama. Jalli isaa kutaa 4 qaba. Kutaan 3 saalonii fi mana ciisichaa mana fincaanii hojii wal qabatee fi mana mi'aa yookaas kichiin kan jedhu qaba. Mana fincaanii keessummaa qaba alarra bakkeerraa jechuudha. Manni jalaa kana fakkaata. Gara gamoo gubbaa irratti yeroo baanu immoo darajaa olitti mana kutaa. Inni kun amma nuti irra jirru kuni kutaa 4 qaba. Mana fincaanii wajjin gara kutaa 5 jechuudha inni gubbaa nuti amma jirru kun. Kun saalonii keessa amma taa'anii haasaa jirrudha. Manni ciisaa qeesii kun as isa kanadha. Achumaan immoo mana fincaanii keessaan jira. Booddee waan argitaniif yeroo waraabdanis hin argama waan ta'eef bareedatti hojjetamee ho'aaf qorraa qaba jechuudha. Keessi isaas harka dhiqannaas teessumas wanti hundumti isaa kan dhume jechuudha bareedee waan taafee tokkoyyuu hin jiru. Akkasuma mana mi'aa isaaniitti inni kuni manni mi'aa isaanii kun asitti argama. Ittaanee mana qeesii biiroo hin barbaachisa waan ta'eef wangeelatti qo'achuu danda'u. Gaafuma dadhaban illee kophaa ta'anii aara galfachuu danda'u jedheen ijoollee irraa adda baaseen biiroo mataa isaanii illee qaba. Kanaaf manni kun kutaa 5 gubbaa isaarra kan jiru jechuudha. Walumaa galatti mana fincaanii dakaa dabalatee kutaa 10 jechuu dandeenya. Mana fincaanii 3 qaba. Akkasuma immoo manatti fayyadaman immoo kutaa 7 qaba jechuudha. Baay'ee eebbifamaa ulfaadha isinis galatoomaa isiniin jenna. Egaa waldaa Araaraa bakka bu'ee baay'ee isin galateeffadha. Hojiin kun amma isin dhaabbatu walumaan itti fufnaa jenna. Isin eebbisu baay'ee. Waaqayyo sinaa eebbisu raajii masaratiin asumaan ulfaadha. Waaqayyo sinaa jiraachisu bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Akkasuma immoo maatii keessan maatii Waaqayyo isaanii kenne warri manaa isaanii illee raajii masara duwwaa miti mana walumaanidha. Argeera ijumaanii Waaqayyo waaqarraa ishee haa eebbisu. Baay'ee kan namatti tolanidha. Nama kabajanidha. Walumaan walii nama kennaa gaarii godhee maatii gaarii illee kenneeraa fi argeera wajjinis taphadheera. Ulfaadhaa jiraadhaan jedhaanii hojii hojjettan kana walumaan akka jirtanitti jabaadhaa. Baga ittiin sin ga'e bara 2016 baga geessanii Waaqayyo sinaa eebbisu jechuun barbaada. Isaaniin illee asumaanii manna waan toleefidha. Mul'anni namaa kan inni bal'atu manni waan bareedaa ta'ee fi maatii gaarii Waaqayyo waan kenneef akkasuma waldaan kiristiyaanaa jaarsoleen akkasuma tajaajiltoon jirtan hundumti keessan illee dhufee jakoon sin argeera. Ulfaadhaa hin dadhabina amma jirtanitti gooftaa tajaajila Waaqayyo gatii keessan haa kaffalu. Sin argeera yeroo isin akkatti fiigdanii nama tajaajiltanii waardiyyaa alaa kaasee nama simachuudhaan akkaataa isinitti tajaajila kennitan nullee muuxannoo addaa isinirraa arganna. Argeeranii kabaja guddaa isiniif qabna. Sin jaalanna isiniin illee feeneetiin dabalatee warri kaanes akkasuma warri miidiyaa irra jirtan dhugaadha argeera. Waaqayyo waaqarraa sinaa eebbisu jechuun barbaada. Eebbifamaa ulfaadha isin. Ayyaana geesse. Bakka walumaan faarfattoota baay'eedhaa fi lubaaf mucaa isaanii hangafaadha.
Gasillee lakkuudha garuu hanga jalqaba kan beeksii jedhanii muuziqeessaadhas egaa miidiyaa garaagaraa irratti namoonni si beeku faarfannaa hojjechuudhaani har'ammoo ayyaana waggaa kana isin wajjin ayyaaneffachuudhaan dhufnee baga ayyaana geesse. Baga walumaan geenye. Egaa har'aa utuu isin hin beekin isin irra baane ayyaana waliin dabarsuu qabnaa jennee mee egaa har'a mana keessan haaraatti galtanii jirtu. Olmaa waaqayyotu waan hundumaa namaa godhaa. Mee gammachuu sitti dhaga'amee ibsadhu siin jedhasiin. Eshi duraan dursee baay'ee isin galateeffadha. Guyyaa kana arguu kootti baay'ee man gammada jireenya koo keessatti. Maatiin koo namoota hojii kanaaf hojii wangeelaa fi utuu nuti nalatiin iyyuu kaasanii tajaajilaa sacrifice gochaa wangeelaaf as gahan namoota as gahanidha. እና kana keessatti immoo ofii isaanii caalaa waaqayyoo irratti attention isaanii kan ture jechuun hojii mana waaqayyoo jechuun kan isaan caalsifatan ofii isaaniitu hin ta'in kan waaqayyooti. Armeen koos faarfannaa baay'ee hojjettee attention ishee waldaattidha. Kanaafuu abbaan koos haruma kana keessatti ariitama baay'ee dabarsee ture nutti hima ture. Sana keessatti immoo waaqayyooma amanatu durumaa kaasanii ani experiencein isaanirraa fudhadhe tokko waaqayyoon amanachuu isa jedhu na yaadadha xinummaa kootti wanti irratti matii irratti waaqayyoon baay'ee namana jedhee yommuu inni jedhe jechiin kun sammuu koo keessatti hafe. Akkuma inni ta'een immoo waan jireenya keenya irratti waaqayyo nu gargaara dhufe. Waaqayyo har'a duwwaatu hin ta'in durumayyuu baay'ee support na gochaa ture. Namootatti tariin fakkaatu ta'uu danda'a garuu waaqayyo waan baay'ee keessaa nu dabarsee. Kanaaf har'a immoo guyyaa kana arguu kootti baay'ee hin gammada. Abbaan koo fi koo gara caalaatti akkuma waaqayyoof hojjetu waan ta'eef immoo mana mataa isaanii hin qabanii nu guddisuu. Kanaaf sababii rakkoon kun jiruu fi akkuma isaan jedhanii mana manatti dabarra safarratti jijjiiruu waan kun በጣም ቻሌንጂንግ ነበረ ቻሌንጂንግ ንፍታቱ ባየና isa kanarratti waaqayyo baay'atina waaqayyo waa tokko hojjechuu qabda gillii makeenya qobaatti sin kadhanna moo waaqayyo jecha baay'ee kakuu baay'eetti dubbata ture እና yeroo raajiin isaaniif bilbilanii bakkeen ture እና mana keessa gammachuu tokko addaa ture እና maayinni jedhee gaafa naqee maantineedhu raajiin masaratiin bilbilee akkas jedhanii namni gammana keessa baqa gammannee baay'ee surprise ta'anii maaliif baay'ee mani dinqisiifadhe እና namni waadaa namaa seenuu jira garuu namni akkuma isin beektanii namni waadaa seenama bada malee namni intini jedhu jiru gaafa waaqayyo biraa ta'u garuu numa ta'anna እና waaqayyo biraa waan tureef amma irratti wanti sun dhumee ijaan arguudhaaf keenya jechuudha. Raajii masaratiin waa isaanii dubbachuudhaaf baay'ee kabaja baay'ee jaalladha isaan baay'ee nama guddaadha. Even the graceful baay'ee waaqayyo namatti fayyadamaa jiru nama waaqayyo bara kana isaaniin kaasee እና lallaba isaanii special በጣም baay'ee lallaba isaanii jaalladha. Dhugaa dubbachuuf lallaba isaan lallabanii nama keessatti hafa baay'ee lallaba isaanii akkaataa addaatti laphee namaatti bu'aa lallabi sun isaanii achi gaafa lallabanii isaan yeroo tajaajilanis gracein isaan irra jiru baay'ee akka addaattidha. Anis carraa argadhee wallaa isaanii tajaajiluu dandeenya. Yeroo sagantaa kruuseedii gujee ture baay'ee na dhibeenis gaafan beeziidhaan hin tajaajilaa ture
bees gitaarii ani piyaanoo fi xinummaatti kaaseen kiiboordii maa keessatti godhadhe almost gara waggaa 13-12 ta'a kiiboordii kanan taphachaa ture. እና ቤዚ ሞ ጋሸና ከድሮ አከስ ወጋጃ ምናምን ተራ እና ቤዚ ዳን ሞ መድረኬ ረቲ ሰጋፈ ክሩሴዲ አስ ጉጄ ቱሬ ሰነረቲ ጋፈናቺ ተጃጅሉ ኢቨን ጠበቻ መ ሰርፕራይዝ ታን ቱሬ ባዬ የቹን ጫራ ካን አርገቹ ኮት ባዬ መንገመዴ ነማዋቀዮ ከስ ነማዋቀዮ ሳን ከበጄ ነማዋቀዮ ፍሞ ገደ ኦፍ ዴቪሳኒ ተጃጅላም ከነብረት የረስዋይ ማን ገመሪ ቱሬ ሳኒን ባዬ እንጃለ ደጋና ከነሞ ሳኒ ጀልቀባ ከሳኒ አኩመ ጀደኒቲ ጋፈዋ ኢሳ ማሚፋቲ ደደቢው ቱራኒ ደቀኒ ጋፈ ደቀኒ በቃ እንፍኔ እንጀኔ ካናን እንጀኔ በቃ አንተው ምና እንጀኔ በቃ አኩመ ጀደኒ ዋንታ ካና ሁንዱማ ራወተኔ ቁልፊ ጋና እንትከናኔኑ ስመራን ፓስተሪን ባዬ ዋቀዩ ሳና አይብሱ nuti dadhabaniiru baay'ee jalqabaa kaasanii abbaa koo haadha koo wajjin kominikeeshiniidhaan bakka baay'ee tintinii jechuudhaan lafa isaan jiranitti bira dhaqanii ijaaruudhaan waan hundumaa irratti kan yoo gootan amanummaa guddaadha baay'ee kan isaan tinidhanii qarshii tokko fudhannee kana ammoo isaanii kan isaanii immoo waaqayyo tokko akka hojjetu baay'ee amanna gatiin isaanii guddaadha waaqa irratti inni caalu moosadha. Ya na waaqayyo mo naman isu akanan ubadaman notice kanan godhe na warra saani isaaf tajaajilan warra isaaf gatii baasan nisu waaqayyoof rattoof gatuun waaqayyoof yeroo laachu waaqayyo amanatanii taa'anii kunoo akka margine kana waaqayyo nama eebbisa nama isu nama gatuun jedhamu sirriidha jedha karaa bira. So waaqayyo sina eebbisu waanni isinis dhuftanii kana antini jettaniifisi waaqayyo sina eebbisu jedha. Duraan dursee maatii koon dhuma keessanii bagansi hin ga'in isiniin jedha. Ittaanuun immoo hojjettoota waldaa araaraa fi raajii masaratiinis waaqayyo baga 2016 isin ga'een jedha. Waaqayyo bara keessanaaf eebbisu. Obboleewwan koos isaaniinis baga waaqayyo isin ga'een jechuu barbaada. Hiriyoota tokko lafa isin jirtanitti baga waaqayyo kanaan isin ga'een jedha. Firattoon koo biyya keessas jirtanii waaqayyo baga isin ga'een jedha. Eebbifamu ulfaadha. Baga ayyaana geessanii. Baga wajjumaan geenye. 2016 baga nagaan argitan egaa irraa. Ayyaana isin wajjin ayyaaneffachuuf magaalaa Shaggar jirras naannoo Buraayyoo egaa isin luba fayyii wajjin tajaajilaa turtanii mee maqaama keessan irraa kaatee irra lubni fa'aa karaa nama waaqayyo raajii Masarat Taayyee waldaa kiristaanaa nama waaqayyo addunyaa waliin ta'uudhaan egaa irraa mana akkas bareedu kana ijaaranii fi lubni fa'aa irra mana isaanii keessa waliin jirra ayyaaneffataa jirra mee gammachuu isinitti dhaga'amee ibsadhaa gammachuu isaaniif qabdan. Tole egaa guddaa galatoomaa maqaan koo Wandaalee Makonnin jedhama. Baay'ee guyyaa har'aa kana carraa kan argachuu kootti baay'een gammada. Duraan dursee hundumti keessan baga waaqayyoo bara rakkisaa, bara dhiphinaa, bara muddamaa, baroota darban keessa nu dabarsee, bara boo'ichaa keessa nu dabarsee, bara kanaan waggaa haaraa kanaan baga hunduma keenya ittiin nu ga'ee barichi bara eebbaaf nagaa kan araaraa kan badhaadhinaa nuuf haa ta'u. Ayyaanni waaqayyo hunduma keenyaaf baay'atu. Egaa ergan kana jedhee booda seenaan maatii kana wajjin hin qabu. Ispeeshaalii luba mangashaa wajjin yeroodhuma ijoollummaa kaaseen wajjin hin turre. Ijoolleen isaan guddisan har'a garuu foonitti hafuurattis baay'ee kan guddatan jiru. Kan immoo foonumatti baay'ee guddatan jiru. Garuu kan natti dhaga'amu lubi mangashaan namootaaf nama dhimmanidha. Namootaaf nama boo'anidha. Namootaaf nama gaddanidha. Luba mangashaadha ani ijoollummaatti argee kaasee dargaggummaa isaaniitti argee wajjin ture kaasee ammarraatti luba mangashaan nan rakkadhee guyyaa tokko isaanii jedhu hin argine. Rakkina luba mangashaan nageenye isaanis hin himatanii
lubi mangashaan utuma rakkina ta'eyyuu isa dhiisanii Iyesuus gooftaadha jechuu ma jaallatu. Qabeenyaadhaaf nama iddoo kennan miti. Sababii kanaatiif hamma har'aatti mana kiraayii keessatti rakkatan. Ani isaan fuulduran utuun ta'in isaan duubatan dhufe. Bara 98 biyya gara dhumaasaan biyya kana dhufe. Isaan immoo na fuuldura biyya kana dhufan. Garuu yeroo dhufeessi isaan mana kiraayii jiru, har'as mana kiraayii jiru. Maaliif yeroo hundumaa isaan mana isaanii dhiisanii, ijoollee isaanii dhiisanii mana Waaqayyoo jedhu. Ijoollee Waaqayyootiif jedhu. Mana Waaqayyootu akkas ta'e sagantaa Waaqayyoo jedhu malee sagantaa kootu natti irrate kana natti irrate jedhanii hin beekan. Kanaaf luba mangashaan nama aarsaa guddaa kaffaleedha. Keessumaa raajii Masarat Waaqayyoo isaan haa eebbisu. Mul'ata guddaa kana Waaqayyoo kenneefi maatii kana mana akka isaan godhataniif karaa nama kanaa Waaqayyoo bantii Waaqaa saaqe waan ta'eef maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Mee al tokko anuma duukaa mee akkuma na bira jirutti mee harka keessan ol kaasaa raajii Masaratiin eebbisuu barbaada. Waan an jedhu na duukaa jettu raajii Masarat jedhamee Raajii Masarat. barri kee haa eebbifamuudha. Barri kee haa eebbifamu. Manni kee haa eebbifamuudha. Manni kee haa eebbifamu. Dhalli kee haa eebbifamuudha. Dhalli kee haa eebbifamu. Tajaajilli kee kanarra siifa bal'atuudhaan himi. Tajaajilli kee kanarra siifa bal'atu. Bara jiraattu hundumaattuu gooftaan ayyaana isaa dachaa siifa baay'isuudha. Bara jiraattu hundumaatti gooftaan ayyaana isaa siifa baay'isu. Gooftaan isin haa eebbisu. Baay'een gammade na gaafan dhagee nan boo'ee guddaan gammade dhaga'uun koo waggaa darbe akka carraadhaa anii fi paaster addunyaa duraan wal barree wal beekna turre qees mangashaan kattaa irratti beellamanii isa eegu kana booddee mee qeesiin eegu wajjumaanuu dhanna naan jedhan paaster addunyaan kana booddee dhannee yeroo jedhu qeesii yeroo jedhan nama biraattan qeesii suma kan kootiitu achi taa'ee nu eegaa teenyee haasofne wal beektus hin jennaan wal beekna jenneen kana booddee waa'ee mana kanaa naa kaasan caafiidhuma naa kaasanii bal'inaan natti himne akkas ta'e jedhee si yaanne Waaqayyo haa ulfaatu Waaqayyo haa ulfaatu egaa yeroon seenaa isaa dhagee paaster addunyaan of kennanii akkuma duraan dubbate humaa tokkos utuun baasin baasiis utuun gaafatin karaadhuma nama Waaqayyoo baasii asitti dhangala'e karaatii waldaa araaraatiin baasii asitti dhangala'een namni kun yoo xiqqaate ani nama mana qopheessaa keessa waggaa baay'ee hojjedhu namni akkasii yoo xiqqaate kanatti yoo xiqqaate 500 argachuu danda'a yoo xiqqaate amma garuu kana dhiisuu jechuun akka nama amma siyaanaatti namni akkasii jiraayi nama jechisiisa isas al tokko naa eebbistu barri kee haa eebbifamu paaster addunyaa barri kee haa eebbifamu jireenyi kee haa eebbifamu manni kee haa eebbifamu bultiin kee haa eebbifamu tajaajilli kee haa bal'atu gooftaan amma dhumaatti jabeessee siifa dhaabu ayyaanni isaa siifa baay'atu baay'een jaalladha gooftaan isin haa eebbisu namni kun dhamaatii guddaa dhamee namoota walitti qabee waldaa dhaabee geggeessaas nama jiruudha innillee akkuma luba keenya naman lammaffaa luba mangashaa jedhee naman fudhachuutti jiru isaanii nan arge maaliif nama saba Waaqayyoof dhama'u mana Waaqayyoof nama dhama'uudha baay'ee keessi kootti gammada Waaqayyo isaan eebbisu waldaa ijaaranii isaanis hunuma kurkuruu hunuma jooruu hunuma dhamaa jiru isiniin illee Waaqayyo isin haa eebbisu isinis warri tajaajiltan Waaqayyo isin haa eebbisu ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu TV araaraarra warri hojjettan kun mul'ata guddaatu jira gooftaan dabalee dachaa isin haa eebbisu nama Waaqayyo raajii kana biraa hin hafinaa adaraa nullee hamma dandeenye yoo dadhabne jilbuma keenyaan amma bara kana jilbeenfachuu nu jiraayii naan jechuu dandeessu malee jilbuma keenyaan illee fuula Waaqayyootti laannaa adaraa warri bira dhaabataa jirtan warri raajii kanaa wajjin hojjettan akkuma paaster jedhan nan jedhaa
waaqayyoo isin haa gargaaru biraan hafinaa jabaadhaa nus yaadaanis isin duukaa jirraan jedha galatooma. Waggaadha waggaattan darbee maqaa sawaame bara baroota. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u baay'een gammada akkan itti gammachuu koo ibsuu wallaale beektu maaliif yoo jettanii guyyaa har'aan takkaayyuu yaadeen beeku jara kanaa wajjin yeroo baay'ee dabarsine yeroo biyyaa ka'anii dhufanii mana keenya biratti galan mana kiraay mana keenya biratti galanii tuchi keessa jiranii ababaayeen al tokko tokko inaariin hin jedhan naariin hin darbaa dabarsinee irraanuu dabarseeraan ittiin jedha tuma jennuutuma wal jajjabeessinuu gidduutti nu biraa kaasan manicha sabooddee deemanii iddoo biraatti galanii uni jalqabumaa qabneeti ababaayeen illee gara sibuu kanaa dhufte anaa fi lubii mangashaan ijoollee taaneeti kan wal beene wangeelaawwii turan gimbiitti achi immoo blind iskuulii barsiisu turan yeroo hundumaa matsaafa dubbisu isaan ta'anii tuma jedhanii egaa ani nan deeme biyya sanaa anatu isaan dura dhufe gara waggaa 40 ta'eeran biyya kana isaan dura dhufe yeroo isaan dhufanis baay'ee natti tole sababiin isaa waan ani isaan beekuu fi waan ani isaan jaalladhuu fi waldaa tokko keessas turre gimbiidha walumaa wajjin tajaajila turre waaqayyo nu gargaaree fide immoo wal nu agarsiise rakkina isaanii immoo du'anii hin dubbatan aartee mattuu tokko tokko gongumti malee hin dubbattu rakkina isaanis rakkina isaanii hin dubbatan qeesiin faa baay'ee rakkatu rakkinni isaanii nutti dhaga'ama luba gannatii wajjin illee waan isin gootan hin beeku gaa waan isin haasoftanis badaa hin beeku bakkeetti na bira yeroo dhufan garuu xistiin baan jedhan qeesiin hin dubbatan rakkina qabaniyyuu hin kadhannaa wajjin qabna yeroo kadhannaa kana kadhannu qees mangashaan eenyuufu imimmaan isaaniitu dura bu'a namaaf yeroo kadhachuuf ka'an imimmaan isaaniitu isaan qaddama yeroo hundumaa bu'anii namaa kadhatu isa kanatu garaa koo na raasanaan yeroo hundumaa garuu namni keenya maal jedha isinitti fakkaate oromooni fuuldura kee mitii dhumi kee haa bareedu jedha yeroo eebbisu dhumni kee haa bareedu jedha qeesiifaa dhuma isaaniitu bareede argitaniittu amma nun ga'uu kana booddee nuyi tajaajilleerra ijoollee keenya lafatti boqochiifnu arganne moo hin arganne miti qeesiinfaa iddootti ijoollee isaanii boqochiisan arganiiru isa kanatu nu aarsa malee nuyi dunkaana manni keenya dunkaana keessa jiraanna mana isa bareedaa kanarra harka meeqa caaluu qabna miti garuu ijoollee isaaniif iddoo boqonnaati iddoon kun kanatu na gammachiisa yeroo hundumaa utuu argitanii lafa deemee dhufee har'a ani nama waggaa 70 akkabaabii ta'e ramman hin fakkaaddu malee sababiin isaa lafa deemee dhufe sharaa kaadeen lafa tumee dhufe maaliif jaalalanna fide beektaa tokko immoo isa booddeen isaanii bareede kanatu natti tole kanaaf waaqayyo akkasitti nama gargaara lifaatii nama bakkeetti dhiisu gooftaan ani yeroo hundumaa konfiidensiidhaan inni gooftaa duukaa deema malee guyyaa tokkoyyuu nagargin yoo immoo zeerfoor ishee jedhan hin beekan an kiristoosuma duukaan deema kanaaf qeesiin faammoo akkuma kana ababaayeen isa cimtuudha ababaayeen ijoollee ishee lafatti dhiistee bakkeetti dhiisteetu faarfannaa ishee asii baatee sadatti barahaa keessa deemti beektaa kanaaf waaqayyo gargaara ani isa kanatti cimtuudha ani dudduubatti hin jedhu waa'ee kiristoos keessattuu nan dubbadha kanaaf har'a guyyaan kunii anaafis hundumaafuu biyya lafaafuu gammachuudha namni qees mangashaan beenne hin jiru awurooppaa ameerikaa eeshiyaa dhaqeessa dhaqii qees mangashaa beeku maaliin beeku beektaa kadhannaa isaaniitiin beeku hin dubbatu wanta bor ta'u har'a sitti musaan waaqayyooti itti dubbata malee immoo lafaa fuudhanii bobaa isaanii jalaa fuudhanii miti ani isa kana namana kanaaf baay'ee natti tole nan gammade obboleessa kootu man argate ijoollee isaatu itti boqote sichi inni soorata ba'an sirriidhuma bakka har'aa qabeetu ta'eera ta'e sooromni sun gaarii ture egaa waaqayyo guddaadha ani baay'een gammada obboleessa koos nan galateeffadha obboleessi koo immoo baay'ee nama gaarii
anamma qofii koof of gaata attabiti saantiman fudhatiin hojjete mana kana yaada akkasiin namni nama nuam akkasiin jedha attamootti hin fudhanne hin jedha haay deebiseen immoo hin fudhanne hin jedha dhuguma hin fudhanne hin jedha hin beeksisa siima sakkara tokkollee hin beeku egaa yoo raajii masaratillee egaa waama tokko godhan malee hin fudhanneen ani kana nama sakkara gooftaan hin fudhan waaqayyo isaa eebbisu Kiristoos Yesuus lafanni deemutti waan inni godhu hundumaatti isaa eebbisu ijoollee isaa immoo wagmaa iragii tiin akka isaan ga'anii jija ijoollee isaatii kan argummoo gooftaan isaa taasisu nu argineerra akkoo shan hin qaban ijoollee kanaafan jaalladhaa in argitu sinis waaqayyo sin agarsiisa raajii masaratiin immoo baay'een jaalladha akka wanta gadameessa koo keessaa bayetti da'uu nan danda'ami san ani mucaa waggaa 36 qabam kanan caalan raajiinis kanaafan eebbiseera gaafan fayyeeyyuu waldaa sanatti dhaqe nan fayyee waldaa sanatti spinal cordiin koo mucucaateen Ameerikaadhaa dhufe dhiise maalin jedhee dhufe beektu achirrattu dubbadheera yeroo isaati gaazexanyaa miti yeroo sana dubbadhe waggaa 7 or isa bichaan beeka yeroos kaameraamaanii ture yeroo innis amma yeroo sana ani asitti akkamami maali raashinii namaatiin iyyuu akkamamta dhaqaatichitti gataaddoo koominiitiitti jedhan Ameerikaadha hin ta'u hin jedheen hin ta'u ani aaxinti ispeeshaalistiitu biyya koo jira Naqamteerra jira aaxinti ispeeshaalistii aaxintiin kun cabne siitanaan irratti odeesse hin mucucaate jedhan dugugguruu keetu mucucaate jedhan nan dhufee nan asii maqaa dhukkuba kootii baruuf jedheen dhukkuba koo waan saaxinii tokko keessa na kaa'anii isatu mucucaate 30 yookiin 60 operaasyoonii ta'ee hin jedhe maqaasaa baruun barbaade maqaasaa fudhadhee xop Naqamteetti nan dhaqee Ameerikaa dhiisee dhufe Ameerikaa achumatti walaakkaman qaba kaa'u achiin dhufe achitti nan dhaqee jiru obboleessi koo achi jiru biyya sana achumatti barumsa achitti baradhee fixe nan dhaqee boorna geessanii yeroo dhaqee shabaxiin kaadhee argitee irraa amma waan hin kaadhu shabaxiin kaadha gaafas shabaxiin kaadhan ture isayyuu keessaa fuudheen kaalsiin deeman ture maaliif na dhukkuba yoo natti bu'an karaa kana akka goondaana nyaata isa booddee garuu raajiin harka isaanii natti buusanii achumaan hin feree xayaa'ee gooftaan na fayyise nan fayyee nan gale gaafasiin fayyee hafisinitti fakkaate ankoon keessa ba'a daraa keessa naa dhiisa ji'a 4 immoo deebiseen dhufee ciise mana koo isa immoo namni tokkoyyuu nan jajjabeessine anuma toof jajjabeessi maaliin jedhee waatu jira ji'a 4 ciisuun koo yooyin namatu narraa waa baraa yooyin immoo anatu waa baran jedhe bakka kanuma na xibeela kana dhuguma nami baay'eenis narraa bareera anis bareera ji'a 4 booddee garuu attamitti kaatee deemte yooti naan jettee waan an deebisu hin qabu anoon beeku man deeme bakka har'a qoraanis nan falaxa lanqaxaas nan lanqaxaa waan inni nu jenne hin jiru maqaa Yesuus eebbifamu kanaafanii raajii jaalladha isaantu na fayyise miti isa isaanii afaan gooftaa ta'anii dubbatanii karaa isaanii na fayyise gaafa soo eebbiseera gadameessi raajii masarata da'ee haa eebbifamu jedheen eebbise sababiin isaa lammatas dhaqee Naqamtuma sanatti akka meela'uu ta'ee miila koo xaxadhee dhaqee waggaa tokko hin finnee yeroo ganama sakkara malee asiinis naafa darbu fayyeen gale dhiyoo kanas immoo jaartii isaaniitu na tajaajile fayyeen galeen pirogiraamitti baaseen naqa yeroo Naqamteen naqu yeroo baay'ee maaliif nan jaalladha pirogiraamii sanaa kanaafi waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama ijoolleen mana sana keessa tajaajiltanii Kiristoos Yesuus akka keenya umurii isiniif kennu
tajaajila keessa na eebbisu nuyyuu eebbifamaa irra ganaa tajaajilammoo natti fakkaata. Ganaa gatii tajaajiluufi isin tajaajiltu eebbifamaa Waaqayyo isinii wajjina ta'u barri keessan hundumtuu eebbifamu harka Waaqayyo keessa jiraadha amma jiraattanitti waan hundumtuu immoo darba. Inni nuyi har'a bashannanne deemnu kunis hin darba. Achitti isa kana caaluu bashannanna. Kanaafi Waaqayyo isin eebbisu ijoollee isiniinis manni kun isa eebbifamu qeesi baay'een isin galateeffadha na waamuu keessanii fi iddoo kanatti argamuu koof maalii fi waan wajjin dabarsine hundumaa dubbachuu koo fi sa'aatiitu immoo na jalaa waan daaloon immoo waan baay'ee na duraa dubbate egaa tokkuma jedheenni isaa eebbifama. Isinii gammadeera baay'een gammade gaafa lubi koo galummoo biyyaan baa jira wajjinan dhufa iji manshaa wajjin. Waaqayyo isin eebbisu. Waggaadha waggaattan darbee maqaa sawaame bara barootatan darbee maqaa sawaame Yesuusin waame. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya as magaalaa Shaggar akka jiru isinitti himnee jirra. Egaa isaan afaan isaaniitiin waan baay'ee dubbatanii waan baay'ee seenaa jireenya isaanii irraa ka'anii oolmaa Waaqayyo isaaniif oole baay'ee isaa dubbatanii isin biraan gaati kan isaan oolanii isaan irraa abdii Waaqayyoon eeggachuu amantiidhaan Waaqayyoon abdachuun akka inni nama gargaaru gaa isaan irraa akkasiin bartan abdii qabna. Inni Waaqayyo akka inni nama gargaaru akka inni dhuma namaa bareechuu Waaqayyo waan yaade akka biraan nama ga'u gaa faarfattaa baay'een lubni faa waan baay'ee isin biraan ga'aa turanii akkasumas waldaa kiristaanaa Waaqayyo addunyaa nama Waaqayyo raajii masarratti taa'ee namoonni addatti argaman hundi isaaniiyyuu isaanii eebbisaa oolanii illee irra deebi'een jira. Waaqayyo guddaa isin eebbisu herregaa mana isaanii keessatti mana bareedaa akkas kana fakkaatu isin argaa jirtan kana ijaaranii fi keessatti Waaqayyoon galateeffataa jirra. Ammallee sagantaan keenya akkatti fufetti jira. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u waliin tura. Ani kan gara dhumaa irratti kan jedhu hojjetoota mana Waaqayyoo taatanii gidiraa garagaraa rakkina garagaraa jiraachuu danda'an biyya booddeettafaa keessa jirra sababii ta'eef waldaan keenyas karaa hundumaanuu booddeettafaadha sababii ta'eef caalaatti kakuu Waaqayyoo kan qabdan jabaadhaan jedha. Dhugaadha Waaqayyo anaan akka yaadate isiniinis yaadata. Mana Waaqayyoof jettanii aarsaa baaftanii iddoo garagaraatti rakkachaa kan jirtan har'allee mana dhabdanii immoo magaalaa garagaraa keessatti iddoo bultan illee iddoo ijoolleen keessan itti hara galfatan illee dhabdanii kan jirtan Waaqayyo naman gatuu kakuu Waaqayyo warri qabdan Waaqayyoof utuu hojjettanii kan rakkattan gooftaan jaalalaa isiniin dhiisu jabaadhaan jedha. Jabaadhaa gooftaatti jabaadhaa gara booddee keessanii ilaalinaa hin gunguminaa Waaqayyo yeroo isaattiif guyyaa isaatti dhufee isin yaadataa jedha. Akka isaan jabaatan inni nu yaadate Waaqayyo isaaniinis yaadata isinis yaadata jedheetan dhaamsa kanan isinii dhaama. Jabaadhaa mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyo naman irraanfatu Waaqayyo naman dhiisu kakuu Waaqayyoo hin hafa jettanii aarsaa mana Waaqayyootiif kaffaltanii kan jirtan Waaqayyo gatii isiniif hin baasaa jabaadhaa Waaqayyootti jabaadhaa madhumaatti jedha. Inni lammaffaa irratti boleessa keenya raajii masarattaayee Waaqayyo gooftaan isaan eebbisu si haa eebbisu jiraadhaa barri keessan eebbifamu manni keessan dhalli keessan bara baraan eebbifamu. Waldaa araaraa hunduma keessan tajaajiltoota achi jirtan Waaqayyo gooftaan maccaa ayyaana isaa isiniif haa baay'isu bal'adhaa guddadhaa bagammoo ayyaana waggaa haaraa bara 2016 akka lakkoofsa biyya kanaatti Waaqayyo ittiin isin gahin jedha. Jabaadhaa Waaqayyo isinii wajjinaa ta'u warra miidiyaa kana qabattanii dhuftanis gooftaan isinaa eebbisu nu wajjin deemtanii
karaa dheeraas waa hundumaa irratti iddoo kanaa dhufuu keessaniif gooftaan isin haa eebbisu fayyaa ta'aa jedha. Sadaffaa irratti obboleessa koo Paaster Addunyaa waan dubbadhu hin qabu. Paaster Addunyaan nama mana isaa ijaarratudha malee nama mana namaa ijaaru miti. Namni mana namaa ijaaru barii 12tti irribaa nama kaasa. Paaster Addunyaan irribaa na kaasanii akkas goonaa kana goonaa utuun hin naqin lafa mi'i bitamu dhaqee mi'a bitee fixee mi'a bitee fideera kunoo fideera kottu ati immoo irraa intinii keessan herrega buusi kan akkas godhi naan jedhu. Paaster Addunyaan raajii masarateetti si himaniiru gaaf tokko horii mana kanaa horii waldaa kun jedhu kana horiin kun kan Waaqayyooti. Qees Mangashaa yoo ani qaba shayii anaa wajjin dhudduu horiin kun kan waldaati gaaf tokko tiraanspoortii yoon kaffalin barbaada. Attamitti an waaqa biraanaa ta'a. Ndaa'um ayyaanni sii kenname Waaqayyoo dacha anarratti godhu akka inni godhu nan barbaadan ture durumaayyuu an sin jaalladha waan tokko yoo hin ta'ini. Amma lafisaa dhoqqeedha yeroo sana dhoqqee kana keessa deemanii dhufanii hojjetoota kana fidanii namootallee hin filu. Nama ibsaa kana hojjetullee hin fila Paaster Addunyaan nama argamu hin godhu. Nama gimbii kana ganabba'u hin fila nama beeka kontiraaktarii ture ofii masaatii sababii ta'eef nama sirriitti hojjetu nama waan hundumaa irratti gaaf tokko dogoggora hin qabne godha. Kana keessatti gaaf tokko Qees Mangasha shayeen anaa bita malee shayeen abiti naan hin jennu. Waaqayyo dhugaadha. Waaqayyo beekaadha. Garaa koo na raasa baay'ee. Maatii isaanii maatii keessan jireenya keessan yoo eebbisu. Mana keessan eebbisu Waaqayyo. Ijoollee keessan eebbisu gooftaan. Nuyi gatii isinii baasuu hin dandeenyu Paaster Addunyaa. Waaqayyo yeroo isaaf guyyaa isaaf gatii isaa hundumaa isiniif haa kennu. Waaqa biraa immoo argattu. Waaqayyo isin haa eebbisu jedha bagayyaana waggaa haaraa kana immoo geessanii jedha. Faadhu meeyyatillee akkasumas dhaamsa qabduu fi yaada kee erga goolabdee booda egaa ati faarfattu waggaa dheeraa waggaa 32 irraa kaasee ittiin koo tokkoffaan bahedha jettee akkasumas daawwattoonni TV Araaraa maaliif faarfannaa tokko nuun faarfanne isheenii akka nuun hin jenne faarfannaa tokkos nuun faarfatta jechuudha. Ishi masra deebiin jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u funnan namtoo kan Waaqayyooti ni guyyaa kanaan nu ga'e inni kana nu agarsiise Waaqayyoodha. Waaqayyoof galanna ta'u tokkoffaa kanaan dhaamsa koo dabarfachuu barbaadu ammas irra deebi'ee waldaa Araaraa guutummaa guutuutti tajaajiltoota isaanii hundumaa Waaqayyoo isin haa eebbisu jenna. Raajii Masaratiin maatii isaanii poliitii keenya warra mana Raajii Masaratii dassee ijoollee isaanii Waaqayyoo isaan haa eebbisu. Isaan namaaf dhaabatu Waaqayyo immoo isaaniif dhaabatu bara isaanii hundumaa tajaajilli isaanii haa eebbifamu kanarraa bal'atanii nama kufe kaasaa jiru karaa waldaan suni Raajii Masarati nama kufe namni bira darbe qabanii kaasaa jiru waan ta'eef namni ofiinus yaadnee beeknus la dubbadheeraa manuma ijaarrannee keessa jiraanne yoo yaadne attamitti inni deebi'ee fiilaan sarbizii xinnoo jalqabne yoo fixuu dadhabne inni irraa Waaqayyo immoo kunoo kana karaa isaanii darbee nuyi nama duddagatee taa'u ta'a inni abjuu isaa hin qabnu nama duddagatee taa'u ana akkasumatti fakkaata namni tokko duddagatee yommuu taa'u namni dudda duubaan dhufee itti bubu itti bu'ee dammaqsu wayiinatti akkasitti naa dhufa akkasittiin itti bu'anii Waaqayyo karaa isaan dhufee nutti bu'ee kunoo mana isin agartan kana mana bareedaa
mana istaandardi isaa eeggate waaqayyoo birrii wardaa araaraati. Sila paasteriin dubbataniiru miliyoonii 2 fi tuqaa tokkoon manni kun ijaarame dinqiidha waaqayyoof galanna ta'u waaqayyoo raajii masarratti maatii isaanii ammas waldaa kana guutummaatti eebbisuu jedha. Paaster Addunyaas irra deebinee jennaa barri isaanii jireenyi isaanii eebbifamuu gatiin isaanii waaqayyo biratti guddaadha. Gatii baasuu hin dandeenyu waaqayyo gatii isaanii hin baasa. Karaa biraa baasa isaaniif immoo karaa biraa hojjeta waaqayyo. Akkuma karaa biraa nu hojjete karaa nu hin yaadin karaa isin hin yaadin nuuf akkuma nu jedhe karaa ofii isaatii dhufe karaa ofii isaatii dhufa ammasii isaaniifis galanni waaqayyo ta'u. Kanaaf waaqayyoon galateeffadhaa. Maatii kana waldaa kana dabalee eebbisaa itti dabalees baga ayyaana waggaa geessanii maatii keessanii wajjin ijoollee keessanii wajjin jedha raajii masarrattii fi walitti keenya dassee ijoollee isaanii wajjin baga ayyaana waggaa bara 2016 waaqayyo isin ga'een jedha. Waldaa araaraa hojjetoota iddoo sana irra dhaabbatanii dhufnee agarreerra attamitti akka namni bakkee dhaabbatee dubbatu miti. Waldaa sana keessatti attamitti akka namni keessumsifamu argineerra obsa guddaa barbaada. Kana keessatti ayyaanni isaanii baay'atee namoota kana simatanii hundumaa isiniin dabalatee dhuftanii karaa amma kana kiiloomeetirii kana ga'u dhuftanii wajjin masaatti kan teessanii hundumaa waaqayyo isin eebbisu baga ayyaana waggaa geessan isiniin jechuu jaalladha. Gooftaan isin eebbisu. Namoonni hundumtus immoo miidiyaa kanarratti kan nu agartan waaqayyo seenaa keenya jijjiiree waaqayyoon nuuf galateeffadhaa. Namoonni maaliif waaqayyoo luba mangashaaf faarfattuu abaayiif mana hin kennu jechaa turtan waaqayyoon nu galateeffadhaa. Tokko dubbachuun barbaada. Isheen faarfattuu beekamtuu kaasitiin ishee baay'ee jaallatama. Ishee tamma yoonaa mana ijaarratiin jira. Attamittiin maal faarfannaa isheen gurguranne isheen jedhanii namoota gaafatan namni boo'ee dhufee natti dubbate jira. Kunoo waaqayyoon faarfannaa hin gurguranne dhugaadha. Waldaadhaa fiixannee laannee waaqayyo immoo hixatee kunoo kan kana caalu karaa ofii isaatii dhufee nuu kennee waa'ee keenyaaf waaqayyoon galateeffadhaan jedha. Baga gammaddan isinillee waa'ee keenyaaf namooti dhiphataa turtanii nuuf kadhataa turtan nuuf bu'aa turtanii biyya keessaaf ala kan jirtan waan nuuf gootan kan dhabdan addanallee kan jirtan kan dubbataa ooltanii baga gammaddan jedha. Waaqayyoof ulfinni haa ta'u. Waaqayyo warra mana qaban nu godhe kiraayii jalaa nu baase dhiibbaa jalaa nu baase kiraayii manaa yaadda'u jalaa nu baase galanni waaqayyoof haa ta'u. Fayyaa nu godhe nagaa nu godhe kakuu keenya biraan nu ga'eera. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Baga gammaddan jechuun jaalladha. Namooti yeroo sarbisii kana ijaarres immoo darbee sila paasteriin dubbataniiru. Nu bira dhaabbatanis waaqayyo isin haa eebbisuun jedha asumaanii gatiin keessa waaqayyo bira jira isumayyuu namoota nu bira dhaabbate yeroo duraayyuu waaqayyo isin haa eebbisu gatiin keessa waaqayyo bira jira jechuun jaalladha. Hundumtuu baga gammaddanii baga gammanne. Guyyaan kun nuuf guyyaa addaati guyyaa galataati. Maatiin ijoolleen keenyallee baga gammaddanii dhoksaa guddaa waaqayyo jireenya keenya keessatti hojjete bara keessan hundumaan irraanfatinaa jechuun barbaada ijoollee kootiin illee. Waaqayyoof baay'ee taaneetu hin taane waaqayyo nu ta'eera. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa edda carraa faarfannaa naa laattanii waaqayyo na gargaaree lakkoofsa tokko kaasee amma 4tti kaasitti guutuudha kanan hojjedhe. Kollekshin isa jedhamu immoo namoota wajjin kan hojjenne Mikottaa Beetelitti ol baanee kan jedhu faarfannaan kun baay'ee beekamaadha inni fafaa jedheera. Qofaattis kanan hojjedhe alatti jechuudha. Eddasis immoo akkuma jettee haa ta'u gooftaa jireenyi gosa jedhus namoota wajjin walitti dhufnee hojjenne ansirratti hoggatee dhiiseera waa'ee koo kan jedhu. Namooti baay'een jaallatu faarfannaa kana isas namoota wajjin hojjedhe. Amma immoo yoo waaqayyo jedhee idda waaqayyo akkaataa kanaan immoo deebisee karaa nu hin beekne kun ulfina kanaan nu ga'ee faarfannaa hojjechuu kanan jalqabee jira yoo gooftaan jedhee. Mucaan koo Mikiyaas Mangashaa muuziqanyaadha. Isatu na hojjeta istuudiyoo mataa isaatii qabaa gooftaan isa gargaaree isatu naaf waraabaa jira. Kanaaf waaqayyoon baay'een galateeffadhaa. Nu eegaa yeroo dhiyootti gooftaan jedhee hojjetamee hin ba'a.
dhageessu gooftaan nu gargaara isa duris daballee haaras daballee kan Facebook irratti illee naaf dhaaman jiru timma isuma jirta faarfannaa keetiin gooftaa fudhadheen kan naa caaftan jirtu waaqayyo na gargaaraa jira kanarran jira faarfannaa isin gaa yeroo dhiyootti hedheetanii badhaa faarfannaa immoo fuulduratti kaasitti keessatti kollekshinii keessa jira galateeffannaa kan jedhu kollekshinii keessatti hojjedhee rassasi namoota wajjinii amma immoo dhuunfaatti akka faarfatamuuf keessa jira isa buufata isaa waliin faarfannaa lakkoofsa tokko wajjin. Ne galateeffannaa ne galateeffannaa ne galateeffannaa waaqayyooni kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli haa galateeffamu waaqni Israa'eli kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli haa galateeffamu waaqni Israa'eli galateeffannaa 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 waaqayyooni kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli haa galateeffamu waaqni Israa'eli kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli haa galateeffamu waaqni Israa'eli tulluun Yaarikoo nu dura dhaabbate Antaagoon ramne yommuu teenye bonye tullicha bittimsee gooftaan nu yaadate ulfina guddaa san gaara keenyaa dhufe ni galateeffannaa ni galateeffannaa ni galateeffannaa waaqayyooni kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli haa galateeffamu waaqni Israa'eli kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli haa galateeffamu waaqni Israa'eli ni galateeffannaa ni galateeffannaa ni galateeffannaa waaqayyooni kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli haa galateeffamu waaqni Israa'eli galateeffannaa 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 waaqayyooni kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli haa galateeffamu waaqni Israa'eli kan inni nuuf godhe sammuu keenyaan oli haa galateeffamu waaqni Israa'eli. galateeffannaa waaqayyooni galanniif ulfinni siif haa ta'u yaa gooftaa jaalalaan guutuu yeroo kanaaf iddoo kanas obbolootaaf obboleettota kanas kan nuuf laatte mana kanas kan nuuf laatte ati waaqayyoodha galanniif ulfinni siif haa ta'u gooftaa jaalalaa egaan yaa waaqayyoo ati hojii keen hojjettaa ijoollee kee lafa isaan jiranitti ilaali saba kee lafa isaan jiranitti ilaali yaa gooftaa kan dhiphatan kan rakkatan yaa waaqayyo wangeela kee baatanii aarsaa guddaa kaffalaa kan jiran akkasumas yaa gooftaa iddoo garagaraatti mana hidhaallee kan jiran biyya alaa keettillee biyya keessaattillee yaa gooftaa ilaa yaa waaqayyo gooftaa maccaa dabarsinee sitti laannaa iddoo ati nu laatteef yeroo ati nu laatte kana keessatti si galateeffachaa isaaniin immoo dabarsinee sitti laannaa maqaa ilma kee Kiristoos Yesuus jettee saba kee ati ilaali biyya keenya kanas ati ilaali gooftaa jaalalaa waldaa araaraa ati beektaa saba rakkatanii wajjin saba dhiphatanii wajjin saba beela'anii wajjin waa hundumaa irratti dhama'aa jirti waldaan kun yaa gooftaa ati waldaa kanas gargaari saba isaanii gargaari tajaajiltoota gargaari raajii masaratii wajjiniin ta'i yaa waaqayyo waaqa hundumaa dandeessu dinqii gooteetta
karaa waldaa kanaa dinqii ati goote dubbannee fixuu hin dandeenyu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa maccaa ulfaadhu. Obboloota keenya kanas eebbisi. Tokko tokkoo keenya eebbisi. Bara jireenya keenya hundumaa irratti nu wajjin ta'i. Sattiin nu jaallatte ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhii kadhannaa keenya immoo nuuf dhagayi. Ameen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a mana lubaa Mangashaa Gaadhaaf faarfattoota baay'ee hundeetti kan nuun argamnu. Egaa tajaajila afuraa cinatti tajaajila akkasii sodaa kiristaanaa Waaqayyo addunyaaf namni Waaqayyo raajii asirratti taa'ee mul'ata Waaqayyo keessa isaanii kaa'itiin haala kanaan mana bareedaa akkas itti fakkaatu gaa isaaniif ijaaranii har'a qulfii isaa paastar addunyaan isaanitti kennaniiti kan jiranii. Kanaaf mana kana isin daawwachiisna waliin tura. Jaalalli baay'ee baay'eedha. Jaalalli dinqii dinqiidha. Jaalalli hedduu ajaa'iba. Jaalalli hedduu dinqiidha. Dinqii dinqiidha. Hedduu ajaa'iba. Dinqii dinqiidha. Hedduu hedduudha. Manni kun isa jalqabaati giraawundii jedhama. Isa jalqabaa saalonii kuni kottaa. Kuni saalonii maatii tokko ta'uu danda'udha. Ijoolleenis jiru waan ta'eef warri fayyadamuu danda'u. Inni kun immoo mana ciisichaadha. Mana ciisichaa nama tokkoof ga'udha. Asumaan immoo mana fincaanii kan harka dhiqannaas qaba. Bishaan illee kan isaatii qaba. Fooxaa mafsashaa hundumtuu dhumeera jechuudha. Kun akkuma argaa jirtani. Kana fakkaata baay'ee bareeda. Xumurree irraa jechuudha. Kana boodatti fayyadamuu danda'u jechuudha. Waan guyyaa fayyadamu. Kuni mana fincaaniitis mana dhiqannaa jechuudha. Har'a gati isaanii beeknee akka carraa Nefi rakasatti qopheessine malee kunis manuma isaaniiti jechuudha. Isaaniiti jechuudha. Kottaa isaa ittaan immoo sirriitti agarsiisa. Jaalalli baay'ee baay'eedha. Jaalalli dinqii dinqiidha. Jaalalli hedduu ajaa'iba. Jaalalli. Kun immoo mana mi'aa waan hundumti isaa kan xumurame. Waan hundumaa qaba kuni hundumti isaa xumurameera. Iddoon kun lafa eelee keeyyatanidha. Kuni kichiin kaabileentuu boru yeroo biraa irratti hojjechuu danda'u zamanaawii yookaas mana gara fuula duraatti bareedaa ta'ee ijaaramedha jechuudha. Mana darbii tokko abbaa darbii tokko gamoo abbaa darbii tokkooti jechuudha. Kuni giraawundii isaati. Amma sattaanuu deemna jechuudha. Sattaanus immoo sirriitti agarsiisa. Hedduu ajaa'iba. Kuni darajaadha. Kun immoo mana fincaanii kan keessummaa walumaa galatti kan akkuma argaa jirtanidha. Kana baana jechuudha. Darajaan isaa kana fakkaata. Biranni isaallee kunoo bareedaadha. Akkuma argaa jirtani baay'ee kan namatti tolu. Kunillee baay'ee bareeda. Darajaan isaa baay'ee biratti isaas seeraan hojjetame sibiilli. Kanaaf baay'ee kan namatti toludha. Kun akkuma argaa jirtanii kunillee gamoo darbii tokkoffaarra geenye irra jechuudha. Kun gubbaa irratti baane irra. Kun mana banuudhaaf waan inni iseef odaa baay'ee waan qabatee jiru. Kun biiroo qeesiiti. Qeesiin yeroo isaanii yeroo carraa argatanii as ta'anii wangeela dubbisuudhaan biiroo isaaniiti. Inni kun immoo mana mi'aadha. Manni mi'aa yookaas kichiin isa jedhamudha. Kunis zamanaawiidha. Kan qeesiin fayyadachuudha kuni. Hunduma isaa guutee jira argaa jirtu dheeyyaadha. Waan mul'atuuf daddamee isinitti himee kun saalonii isa guddaadha jechuudha. Saalonii gamoo gubbaarra jirudha. Akkuma argaa jirtanii asirratti sagantaa qopheessaa turree dudubbataa turree
Kuni mana ciisichaa qeesiiti. Baay'ee bareeda. Ansaanis akkuma kana mana fincaanii kan qabu keessaan bareedaadha. Xumurreerra kunis ho'aa qorraallee kan qabudha kan isaanii. Kan ijaarsi gara fuulduraatti fayyadamuu danda'u hunduma isaa kan qopheessine akka kanatti arguu dandeessu hojjetamee xumurameera jechuudha. Mana kana waldaan araaraa xumuranii guyyaa har'aa kana ulfii kan itti laatan ta'udha nu wajjiniini. Wanti tokkollee wanti hafe hin jiru baay'ee bareedee kan xumuramedha. Gadi qannaanis mana fincaanii hundumti isaa taa'edha jechuudha. Wanti tokkoyyuu hafe jedhamee wanti haasa'amu tokkoyyuu jechuudha. Waaqayyo sana eebbisachuun barbaada. Xumurreerra. Jaalalli kee baay'ee baay'eedha. Jaalalli kee dinqii dinqiidha. Jaalalli kee hedduu ajaa'iba. Jaalalli kee hedduu dinqiidha. Dinqii dinqiidha. Hedduu ajaa'iba. Dinqii dinqiidha. Hedduu hedduudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota TV Araaraa akkuma isiniin jedhe gaarra magaalaa Shaggar mana lubaa Mangashaa fi mana faarfattuu baay'ee hundeetti har'a mana haaraatti karaa nama Waaqayyo Raajii Masarrat Taayee akkasumas waldaa Araaraatti waliin ta'uudhaan egaa mana kana fakkaatu akkas miidhagu waggaa dheeraa mana kiraayee keessa turre har'a garuu Waaqayyo seenaa keenya jijjiiree mana nutti ijaareera namni Waaqayyoof hojjetu hin badu isinii jedhanii dhaamsa isinii dhaamaa oolanii dhugumaan namni Waaqayyoof hojjetu hin badu Waaqayyo waan hundumaa namaa kennuu danda'a sababiin isaa ilma isaa Yesuusiin tokkicha iyyuu nuu kenneera waan ta'eef wanti hundumtuu harka isaa jira Waaqayyo waan hundumaadhaan nu eebbisuu akka danda'anis gamanumaan dhaamsan isinii dhaamaa egaa sagantaa bara haaraa 2016 mana isaaniitti ayyaana waggaa olloottan isaanii firoottan isaanii wajjiniin ijoollee isaanii wajjin ayyaaneffataa oollee isaan waan baay'ee waan amantiif abdii isinii ta'u isin biraan ga'aati kan oolanii sagantaan isaan waliin taasisaa oollee egaa akkuma isin argitan kana fakkaata ture qophiiwwan isaan waliin taasisaa oollee ayyaaneffataan ooluun keenya egaa kana fakkaata ture isin mana keessan teessanii ayyaaneffataa kan jirtanis baga ayyaana kanaan isin ga'een isin jedharra deebi'ee ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu qophii isaan waliin taasisaa oollee sumarratti xumurree jirra qophiiwwan TV Araaraa waliin turtii gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.